kabajamoo obbo Sanyii Dashuu itti gaafatamaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kabajamtoota keessummoota har'a sagantaa kanarratti argamtan hundi keessan duraan dursee waamicha misooma isin barbaanne kanarratti baga nagaan dhuftan anaa dhufsin jechuun barbaada. Ittaansuudhaan har'a kan isin barbaanne dhimma misoomaatiif isin barbaanne misoomni amma isin barbaanneef kun garuu kan yeroo biraatirraa adda. Yeroo baay'ee abbootii qabeenyaa beektota kan barbaannu maala goonuu waan jedhuuf yeroo garaagaraa mari'achaa turre. Amma garuu akka carraa ta'ee dheebuu uummata kanaa kan ture gaafii uummata kanaa kan ture keessattuu uummata magaalaa Leemman kan ture akka carraa ta'ee bulchiinsa magaalaa Leemman wajjin ta'uudhaan mari'annee abbootii qabeenyaa kanatti affeeruun rakkoo hawaasa keenyaa akka hiikuu qabaniif amma nu danda'ame hojjechuu qabna jennee karoorsinee kaaneen karaa waldaa hojii gamtaa caffee waliigalaatiin asitti hojiin tokko hojjetamuuf jira jechuudha magaalaa Leemman keessatti. Akkuma hundi keessan beektan namni gaafa magaalatti galu jireenya gaarii jiraachuuf daa'ima ofii guddifachuuf yoo guddifatu garuu karaa gaarii ta'een boru akka biyya kanaaf taatu akka isaafis taatutti akka guddattuuf barbaada abbaan haati kamiyyuu. Saniif immoo bakka daa'imti sun itti guddattu hin barbaachisaa jechuudha. Rakkoo guddaan nuti qabnu kana. Akka magaalaa Leemmanitti gaafiin nuti abbootii qabeenyaaf dhiyeessaa turre garuu kan deebiin arganne kan guyyaa har'aa kana deebiitti argate yoo jiraate iddoo oolmaa daa'immaniitiin kan banamu sadarkaa isaa kan eeggate zeeroo keejidhaa kaasee amma kutaa 12tti kan deemu as magaalaa Leemman keessatti invest godhanii akka hojjetaniif bulchiinsi magaalaa Leemmanis simannaa gaarii taasisuudhaan lafa kiiloomeetira 4,000 ol ta'u gumaachanii simannaa kana godhanii guyyaa har'aa karaa kanaan immoo hawaasti keenya beekuu qaba. Odoo dhagaa bu'uuraa dhaabnee hojiitti hin galiin beekanii waan itti dabaluu qabnu soo jiraate namni kaka'umsa biraatis qabu soo jiraate kanarratti gahee narraa eegamus ba'uun qaba kan jedhu hoo jiraate yaadni hawaasa kanaa nu barbaachisa karaa jedhu kanaan guyyaa har'aa isin barbaanne. Egaa hojiin kun hojii akka laayyetti ilaalamuu miti. Namni yeroo ammaa kana bakka daa'ima keenyatti guddifannu dhabneeti kan jirru. Egaa haalli nageenyaa kunis biyyaa biyyatti nama sochoosus namni gaafa maaliif akkana ol baate jettee nama gaafattu rakkoon biraallee yoo asii isa baase daa'ima barsiifachuufanii bakka daa'ima itti barsiisu kanaafan deemee jedha namni baay'een malee rakkoo biyyaa baane hin jedhu hin jiru. Keessatti wanni kunis dhugaadha. Har'a oolmaa daa'immanii jennee bakka daa'imman keenya oolchinu laala. Mana barumsaa mootummaa nuti itti barsiisaa jiru ammam daa'imman baratanii bakka guddaa ga'uuf dandeessisaa qulqullina maalii qabaa kan jedhu kana laala. Kanaaf bakkee garagaraatti waldaan kun invest godhee hojii kana hojjechaa jira. Namoonni amma asitti argamtan kun beektota abbootii qabeenyaati. Yaadni keessan nu jabeessaa nu utubaa nu wal cinaa yoo dhaabbanne malee wanni uummata kanaaf hojjannu yoo uummanni kun nurraa fudhate malee bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Leemmanis kana yaadanii manajimentii lafa magaalaa Leemman ta'uudhaan manajimentii mana hojii isaanii wajjin hin ta'uudhaan murteen kun murtee guddaadha. Murtee kana murteessanii uummata kanaaf kana gumaachanii jiru. Isaanis carraa kanaan akka bulchiinsa maqaa bulchiinsa aanaatiin galateeffachuun barbaadan. Kanatti aansuun obbo Sanyii Dashuu Loosee as dhufanii kaayyoo waan kanaatis gabaabbinaan isinii ibsanii isaan karaa waltajjiitti na affeera. Akkam jirtan? Baga wal argine. Kabajamoo bulchiinsa aanaa Qarsaa Maallimaa akkasumas kabajamtoonni bulchiisonni fi waayilli isaanii maanajimentiin lafaatis hundaa olmoo hawaasni jiraatan hawaasa aanaa Qarsaa Maallimaa anaa dhufuu baga nagaan nuuf dhuftan baga wal argine jechuun barbaadan. Ani Sanyiin jedhama. Hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Waldaan keenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Oromiyaa fi Finfinnee irraa walitti dhufuudhaan sadarkaa federaalaatti kan ijaarre yeroo ammaa kana damee 36 qabna. Damee 36 keessaa dameen tokko kanaadha. Ammam fiigurree baaturree gad dhaabbatee jira jechaadha. Deeggarsaaf gargaarsa bulchiisota aanaa kanarraa sadarkaan jiranii fi cimina kooreewwanii fi deeggarsuma keessaniin dabalatee jechaadha. Mul'anni ni mul'ata. Kaayyoon ni qabatama, ni deemama. Garuu kan galma ga'u hoo hawaasni bulchiisa wajjin ta'uudhaan bulchiisnis hawaasnis ijaaramni jaarmiyaa diinagdee qofaan siyaasarra kamirraa bilisa ta'e jaarmiyaa diinagdee qofa dhaloota qaruudhaan dargaggeessa hammachuudhaan suubboo hammachuudhaan aayyuwaa hammachuudhaan abbootii qabachuudhaan yoo fuulduratti deemuudhaaf
kutannoon jiraate qofaadha wanni hunduu bakka ga'a. Harka wal qabatanii wanni mo'anne waan hin jirreef jechaadha. Tanaan duras asirruma irratti lafa galmaa fudhannee turre isas karaa waan jabaatti waan hawaasa caalmaa isaatitti deeggaruu danda'u gargaaruu danda'utti jijjiiruutti deemna jennee jirra. Waan barbaachisaa ta'een garuu ammaan booda aanaa wajjinis isinuma uummata kana wajjin taanee hojjechuudhaaf kutannoo fi handuraanii caala bu'uura buusnee jirra. Ijaarsi ijaaramuu kan danda'u garuu itti fufsiisan deemamuu hin danda'amedha. Kanaaf kan duraanii caalma yeroo ammaa kanatti gahee leencaa taphachuudhaaf isin wajjin wal qabannee deemna jedheetan amana. Ijaaf qalbiirraa naan bisaa galatooma ulfaadhaa. Year of establishment isaa almost gara waggaa afuritti kan deemedha. Kaayyoon isaa yookiin fookasiin isaa guddaan immoo dargaggoota karaa dinagdeetiin keessumaa dargaggoonni keenya siyaasa irratti haalota darban irratti miidhamuu turanii amma garuu dinagdeedhaan immoo cimsuu irratti kan karoorfatedha jechuudha. Bakkeewwan 36 ta'aniif seentarii qabaa jechuudha. Isa kanaadha kaapitaal amma irra jiru gara miliyoona 300 yoo ta'u key achievements create job opportunity fi projektoota garaagaraallee isaan kana kaawwameera jechuudha. Kanaaf egaa features yookiin maal of keessatti qabataa waldaan kun kan jedhuu fi inni egaa associationiidha yookiin gurmii yookiin waldaadhaan walitti dhufamee amantaadhaan otoo waliin qoodiin yookiin saalaan otoo waliin qoodamiin kan irratti eenyutu irratti hojjetudha. Keessumaa immoo dargaggoota irratti seentar kan godhatedha jechuudha. Isa kanaadha. Gooliin isaa akkuma isiniin jedhe economic benefit yookiin bu'aa dinagdee keessumaa dargaggoota irratti kan xiyyeeffatudha. Iskooppiin eeriyaan isaa isaan kun hundumtuu wanti karaa leegaalitiitiin jirus isaan kun kan Itoophiyaan Federaal Cooperative Commissioniidhaan kan hundaa'ee fi kan ragaa qabudha jechuudha. Egaa akka wantoota akka projektiitti hojjetaman kana dura kan bakka garaagaraa irratti yaadamaniif hojjetaman yeroo laallu Caffee Bar and Restaurantiin bakka lamaan kan inni qabu innis kan Jamoo irratti kan argamu akkasumas immoo addabaabaayii masqalaa irrattis immoo bakki kun walakkaa Noora Finfinneedha. Bakka sana irrattis aadaa uummata keenyaa calaqqisiisuu kan danda'uun baar, restaurant, VIP kitchen wantoota kana hundumaa kan of keessaa qabu isaan kana kun hojjetame gara hojiitti galeera jechaadha. Kun dargaggoota hedduudhaafis carraa hojii uumeera. Achirratti waa'ee aadaa seenaa saba keenyaallee haala himuu danda'uun wantoonni asirratti hojjetaman hundumtuu haala aadaa sana calaqqisiisuu danda'aniin kan hojjetamanidha jechaadha. Inni kun kan akka projektiitti yeroo dhiyoo keessa kan hojjetamedha jechaadha. Itti aansee caffee haaውሲንግidha. Caffeen haaውሲንግin kun egaa maal inni dargaggoota member ta'an yookiin namoota miseensota ta'an kana hundumaaf mana jireenyaa akkuma beekamu manni jireenyaa Finfinnee keessatti yookiin naannoo Finfinnee irratti baay'ee rakkisaa kan ta'aa dhufedha jechaadha. Kanaaf rakkoo kana furuudhaaf caffeen miseensota isaa hundumaaf mootummaarraa lafa fudhachuudhaan miseensonni isaa akka ijaaran akka miseensota isaa walitti gurmeessuudhaan akka ijaaramu gochuudha. Innis gara manneen 15,400 kan ta'anidha. Manni tokkoonsaa kaaree 86 irratti kan hojjetamu pilootiin isaa yookiin guutummaan lafa isaatii immoo gara naannoo 120 kan ta'e yaa haala lafa naannoo Finfinneetiin wal qabatee tokkoonsaa gara miliyoona 2.8 ta'a. Walitti hundi isaa gara biliyoona 43.1 garsana kan inni deemu jechaadha. Inni kunis kan itti deemamee fi kan inni hojjetamu immoo naannoo walakkaa magaalaa Finfinnee irraayis magaalaa Shaggar irraayis walakkeeffatee kan ta'udha. Projektiin biraa inni kun egaa projektii isa guddaadha nama sila ilaalle kan biraa projektii baay'ee guddaa kan ta'e Caffee Eco Resort magaalaa Hoolotaa irratti kan ijaaramudha. Inni kunis wantoota baay'ee of keessaa qabata. Egaa inni kun kaayyoo godhatee inni ka'e maanni jalqaba irratti
hoolonni magaala Finfinneetti baay'ee dhiyoodha. Kiiloomeetira 35 irratti kan argamudha. Kana egaa maal inni namoonni yeroo dilbataa fi sanbata hojiirraa yeroo boqotan bakka deemanii bashannan ni barbaadu. Haala kanaaf immoo bakka uumamaan badhaadhe naannoo hoolotaa irratti argamu irratti namoota turistoota biyya alaa fi turistoota biyya keessaa isaan kana giddugala godhachuudhaan bakka isaan itti bashannanan, bakka uummata naannoo sanaatti tajaajiluu danda'an, bakka waldaa kanaafis immoo mootummaadhaafis yookiin biyyaafis galiin itti argamsiisuu danda'u uumuudha jecha. Wantoonni ijaaraman hundumtuu kan naannoo faana wal fakkaatan, kan naannoo faana wal qabatan, kan aadaa uummataa calaqqisiisuu danda'an manneen achitti ijaaraman kan haala manneen uummata keenya agarsiisuu danda'an haala ta'aniin akkasumas turistoota sana bashannansiisuu kan danda'an jechaadha. Isaan kun egaa SWOT analysiisiin achirratti akka hojjetan, manneen akkamii akka naannoo sanatti hojjetamuu danda'an, maateriaalii maaliirraa hojjetamuu akka danda'an, ikoo riizoortiin naa jedhamu keessumaa konsarniin isaanii guddaan naannoo irratti uumama naannoo sanaa eeguu irratti kan xiyyeeffatu ta'eefi jechaadha. Egaa bakki kun bakka baay'ee fincaa'aa guddaadha, sagalee baay'ee bareedaa, uumama baay'ee bareedaa waan ta'eef turistoonni achi inni bakka baay'ee turistoota hawwachuu danda'udha. Uummanni magaalaa hoolotaallee deemanii bakka itti bashannananidha jechaadha. Kanaaf inni kun jalqaba irratti amma kan kennamu gara hektaara tokkooti amma gara hektaara 10tti kan guddachuu danda'udha jechaadha. Kanaaf isa kana manneen bashannanaa achi keessatti hojjetamu, manneen baar and restaurant, sauna, steam, gym isaan kun hundumaa of keessaa qabu. Bakka qonnaallee appil, maangoo, abukaadoo bakki itti dhaabbaman akkasumas horsiisa kanniisaa wantoonni kun illee bakka itti godhamuu danda'aman jechuudha. Inni kun saqa guddaadha. Isaas haayikingii gochuudhaan kan bakka gaditti bu'amee ilaalamudha. Isaan kun piroogiraamii achi keessa jiraachuu qabanidha. Maal of keessaa qaba kan jedhudha. Walumaa galatti reestooraantii gara nama 200 ol, VIP nama 20 ol, kaafteeriyaa nama 80 ol kan qabachuu danda'u. Walumaa galatti mana ciisichaa istaandaardii garaa garaatiin gara 60 ol ta'u kan of keessaa qabaatudha. Innis egaa haalli diizaayinii isaatis naannoo faana kan deemuu danda'u. Isaan kana fakkaatu. Tootaalii irratti main biildiingiin as jira. Swimming pool area bakka daa'imman taphatan akkasumas baangaaloo glamping isaan jedhaman kun akka teentii ta'anii turistoonni keessumaa warra alaa kan ittiin bashannanuu danda'anidha. Gara qarree sana irratti immoo kan kaafteeriyaa sirriitti naannoo sana agarsiisuu danda'u kan itti hojjetamedha jechuudha. Akka uummata magaalaa Leemmanitti ta'ee akka aanaa keenyatti namni hunduu ilmi isaa, intalli isaa, daa'imti isaa bakka gaariitti akka barattu, akka guddattu, boruu akka ofiifis biyyaafis taatutu barbaadama. Rakkoo akka waliigalaatti immoo yeroo ammaa kana qabnu beektu jechuudha. Dhimmi qulqullina barnootaa wajjin wal qabatee qormaata guddaa nutti ta'ee nu yeroo ammaa kana keessatti baay'ee kan itti qoramaa ta'u jirru bara kana qorumsa bara darbee kana yoo laaltan akka aanaa keenyatti barattoota 601 qorree barataa 16 qofa dabarsinee jechuudha. Kana jechuun maali? Akkamitti qulqullinni barnootaa kun gadi bu'aa akka dhufee fi waa'een dhimma qulqullina barnootaa kun akka biyyaatti boru yaaddoo guddaa ta'aa akka dhufe waan namatti argisiisu asuma nu bira waan jirurraa fakkeenya fudhachuun hin danda'amaa jechuudha. Kana hambisuudhaaf dhimmi qulqullina barnootaa wajjin wal qabatu dhimma murteessaadha. Saniif bakka qulqulluunis hin barbaachisaa jechuudha. Mana barnootaa yoo xiqqaate 101 qabna akka aanaa keenyatti. Ganda hunda keessa yoo xiqqaate mana barumsaa 2 amma 3 jira. Keejirraa kaasee yookaan zeeroorraa kaasee baadiyyaa keessattis magaala keessattis manneen barnootaa kutaa 1 amma 12 56 qabna. Baasitaadha jedhee mootummaan daa'imti xixiqqoon barattee guddattuu laata zeeroo kilaasiin haa jiraatu jedhee dabalata akka ijaaru taasifame. Kana kaafa walitti daballu mana barumsaa 101 qabna. Mana barnootaa 101 qabnu keessatti haalli qulqullina barnootaa maal fakkaata jennee gaafa madaallu gaafa laallu hamma baay'ina manneen barnootaa qabnu san qulqullinni sadarkaa sanitti kan wal gitu miti jechuudha. Har'as ijoolleen keenya kutaa 6 taate kan maqaa ishee hin barreessine kan kitaaba hin dubbisne baay'eetu jira jechuudha. Kun
sirna barnootaa bara baratti jijjiiramaa dhufe kana keessatti dhimmi qulqullina barnootaa wajjin wal qabatu waan ta'eef diizaayinii miidhagaa kana dhiyeessanii jiru. Namni hundi keessan gaafa kana laaltan keessi keessan waan gammadu natti fakkaata. Kana giddu galeessa godhattanii yaada akka nuu kennitan waan ka'umsaa isiniin jechuu fi yoo wanni itti dabalan jiraate isaan asii yaada itti dabalanii yoo jiraachuu baate garuma keessanitti deebisa. Dura ka'uudhaaf yaalame namoonni baay'een godaansa magaala kanarraa kara magaala biraatitti yoo taasisan sababa gurguddaa godhatanii kan kaasan keessaa tokko manni barnootaa daa'ima ofiitti barsiifatan magaala kana keessatti kan mootummaas ta'u kan dhuunfaa kan istaandardii isaa eeggate kan hin jirre ta'uu isaatii fi sana ta'uu immoo kanuma waliin beeknu sanarra dhaabbannee namoonni naannoo kanatti dhufanii akka dhimma kanarratti hojjetan misooma kan akka misoomsuu danda'an manni hojiitis waldaanis hawaasnis qixa akka beeku akka hordofu maal hojjechuu fi waan jedhus waliin beeknee misooma kana akka waliin akka inni saffisu taasisu akka wal jajjabeessinu kanarra dhaabbannee waan biraa akka fidachuu dandeenyudha akka fedhii keenyatti san anno enne kanaaf kan ta'uu danda'u qabaatu barbaachisummaa isaati irratti waayoo waliin jenne humna walii taanaa wal jajjabeessinaa qooda fudhataan dhimma kanarratti baay'achuu danda'u qabaataa waan jedhu sana nus kan mari'anne waan ta'eef kanaaf namoonni asitti argamnu kun namoota murteessaadha. Kanaaf dhimma murteessaa kanarratti waa waliin jennee sirriitti irratti mari'annee carraa arganne kana akkaataa ittiin fayyadamnu carraa arganne kana keessattis sodaa jiru rakkoo jiru wantoota duraan ture osoo akkana ta'ee kana malees odoo kuni dabalame gama waldaatiin osoo akkana ta'ee gama mana hojiitiin osoo akkana ta'ee gama hawaasatiinis odoo kana ta'ee wanna jedhu namni as keessatti yaada ofii kaasee waan irratti walii galle boru hojii keessa gaafa galle waraawwachuudhaaf nu rakkisuu jechuudha. Kanaaf kan har'a isin barbaannee fi wanni bal'aan ka'ee jira garuu namni akka sirriitti hirmaatee waan rakkanne hawaasa keenya rakkise jennee dubbannu kanarratti har'a furree yoo kaane gaariidha waanuma jedhu kana itti dabaluu barbaade. Baay'ee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa sadarkaa baankii gamtaa Oromiyaatiin waldaalee 98,400 keessa ijaaramne hundoofne waggaa tokkoffaa keenyattidha kan sadaffaa baanee badhaafamuu dandeenya jechaadha. Waggaa lammaffaa keenyatti waldaa 1,106 keessa kan lammaffaa baanee badhaafamne jechaadha. Waggaa sadaffaa keenyattis immoo akkasumatti duubatti deebinee lammaffaa baanetti kan badhaafamuu dandeenye. Akka mootummaatitti immoo mootummaatti waggaa jennu Itoophiyaa Cooperative Commission kan jedhamudha kan ijaaru waldaalee hojii gamtaa Commission Commissioneraan tilmaamamne Afrikaa Youth Champerii kan jedhamu jira Champerii dargaggoota Afrikaa keessais ijaarama jaarmaalee dargaggeewwanii keessais tokkoffaa baanee ambaasadarri nuuf fidhamee jira jechaadha. Gammannee jirra baga gammaddan. Tokkoffaa dorgoma nuti amma wanni barbaannu dorgomaa diinagdee dorgoma ijaarama tokkummaadhaan daangaa gadaangatti tokkummaadhaan ijaaramudha. Gaafa isaan asii dhufanii gaafa ijaaruu danda'ame manni barnoomsaa asitti akkuma aanatitti waa'ee magaalaa qofa oduu hin ta'in akkuma aanatitti iyyuu barbaachisaadha. Piraayimerii manni barumsaa xixiqqaan ganda irratti banamuu danda'a. Garuu olaantummaadhaan immoo asitti balaa ta'uun hin jira manni barumsaa. Garuu maddee isaatitti immoo bifa kanaan waldaa jechaan waldaa fayyadamaaf ijaaramee miti. Baay'ee sirriitti akka hin beektu isinirra hin beeknu. Garuu waldaan ijaaramu fayyadama sabaati. Fayyadama uummataatiif yookaan immoo hawaasa naannoo waldaan tokko waan tokko bakkee ijaaru saniitiif mirkaneessuudhaaf jechaadha. Qabeenyuma walootiin. Egaa waldaan sadarkaa amma jiru kanatti yeroo ammaa kanatti muuxannoo barnoomsaatiin wal qabatee maalirra jirtu tanaan dura moo an calqabaatti nu godhattanii kaatu sanoo ta'e boruu keessan qulqullina barumsaa amman beekna kan jedhu wal qabatee mana barumsaa caffee sadarkaa tokkoffaa kan jedhu magaalaa Hamboo keessatti bannee jirra jechaadha. 2016 kana barsiisaa jirra. Ji'a 6 keessatti ijoolleen keejii tokkorraa kaastee hanga kutaa 4tti jiran ji'a 6 keessatti Ingiliffaan boodii nafa isaanii qaama isaanii hunda himachuu danda'anii jiru. Manni barumsaa asitti ijaaramuudhaaf jenne
An Finfinnee dabalatee manneen barumsaa 5 karoorfanne 5 keessaa kana sadarkaa lammaffaatti qabannee jechaadha. Anan boobannee jirra almost asirratti bifa kanaanii Amboo irrattis jiddugala gabaa banannee jirra. Jiddugalli gabaa hin jira. Akkasumas immoo iddoo bashannanaa dargaggeewwanii hin jira. Manni barumsaa hin jira. Ammas guyyaa gaddaa kaaree 10,000 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaadhaaf nu murteessanii jiru dabalataanii. Kunis gammachuu daran nutti dabalee jira jechaadha. Gammachuun gammannu tokkoffaa kaayyoon keenya galma ga'uudhaaf misooma irratti hojjennu irratti tokkoffaa qaroonni achii dhufu aadaa safuu duudhaa naannoo isaa godinaalee isaa bakka isaa warra isaa hoo baruu danda'e abbaaf kabajuu hoo danda'e hangafaaf yaamamuu hoo danda'e awwaachuu hoo danda'e achi keessaa barachaa ol dhufuu danda'a jechaadha. Wal qabannee yoo waliin taane diinagdee waloo ijaarra gaafii hojii dhabdummaadhaa deebisna. Kanaaf yeroo ammaa kanatti hojjetaa 192 kan of jalaa qabnu jechaadha. Hojjetaa 192tu mindeeffamaa jira. Hojjetaa 300tu hojii yeroodhaa uumameefitti kan fayyadamaa jirani. Manneen baaburaa qabna. Head office keenya Finfinnee haa ta'u malee iddoo adda addaati irrattis bifa saniin deemaa jirra jechaadha. Dhaabbanni alaa warreen baankiidhaanis walidhamee sagoonee jirra. Kana sirriitti hubannoo keessa galfattanii dafnee akka hojiitti galluuf isin jaalattanii simannaan mana barumsichaa simannaan waan biraa immoo ittuma dhaataan deemna. Wanni biraa immoo duwwaa jira jechaadha. Waan godhuudhaaf kutannee itti qophoofne itti dhiyaanne qofa isinitti beeksisna. Amma soggaa dhufuudhaa jennu immoo ajandaa beeksisnee hawaasa wajjin wal taanee deemna. Jabaannee cimnee harka wal qabannee hojjan qabeenya waliin qabnu Oromummaa, sirni waliin qabnu sirna Gadaa, diina waliin qabnu hiyyummaa waliin lafa liccisiisuu hin dandeenya jechaadha. Hiyyummaa irratti xiyyeeffannee hojjan hunduu salphaadha wanni kun. Kanaaf hiyyummaa maaltu fida? Doofummaa ni fida. Qulqullina dhabuumsi barnoota rakkoo guddaa qabaata. Bakka sanirratti rakkoo jiru argitan kutaa 12 keessa akkuma biyyaatitti iyyuu 100 keessaa % meeqatu darbe? Eessa jiru? Hojiin duubatti deebinee baay'ee of qeequu qabnaa jechaadha. Akkuma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmedis akkuma labsanitti keejii irratti hojjetamudha. Ammaa booda yuunivarsiitii jedhamu bal'inaan bakka baay'eetti nu barbaachisu kan jedhu irratti xiyyeeffatee mootummaan biyyaattis hojjechaa akkuma jirutti nus akkuma sanitti kaayyoo keenya karoora keenya keessa galfannee dhaloota qaruun dirqama murteessaa waan ta'eefidha. Afaanichaa wal qabatee gaddaa keessummaan addaa alaa dhufee tureyyuu Dr. Eriik kan jedhaman warreen baankii daayirekteerota keessaa qaama tokkodha. Deeggarsa warreen waldaa kana wajjin godhan tokko keessadha. Imma mana jireenyaa kan caffee Ikoodoozartii kan mana barumsaa kanas waan hundaa itti mannee nuu fudhatanii jiru. Bajeta guddaa akka keenyatti guddaadha. Akka isaaniitti baay'ee xiqqaa kan ta'e garuu garee biraas dabalatanii ji'aarraa kan dhufan. Waa dhufanitti kan waadaa galu asis akkan daawwachiisuuf rabbi achiin nu haa ga'u jechaadha. Yoo daawwachiisne rakkoo baay'ee nuuf fura jenneetti laalla. Warri misooma gurguddaa misoomsuu danda'an biyya adda addaatirraa biyya alaatirraa dhufan kara kanatti takkaa imalanii hin beekan. Akkan argaa jiru dhufee fi akkan argaa turettis warri gurguddaan warri paawarii dhuumuu danda'an waan guddaa gadi utumuu danda'an sirriitti dhufuu qabu jedhee waan amaneef jechaadha. Maaliif misoomni dhufuu qaba seenaa hojjennee dabarsuu qabna. Namni oduma deemu tasa kufa. Bakka itti du'u yoomuu akka du'u maal akka ta'u lafa kanarraa yoom akka deemu hin beekamu. Garuu amma deemutti maal hojjechuu qaba? Waan seenaa ta'uu qabu, waan maqaa isa yaamsisuu qabu, hammeenya nu hin gaarummaan waan maqaa isa yaamsisuu qabu hojjechaa deemuu qaba. Callee dhuumamee jiraadhee nyaadhee dhugee baradhee kakkaadhee du'e maal godha kun? Kara keessanittirra yaada fudhadhee waan isin nu kennitan fudhannee deeggarsa keessaniif gargaarsa keessan hamileen keessan murteessaadha. Gahee leencaa qaba waan ta'eef bifa saniin itti deeman jedhee yaada. Galatoomaa ulfaadhaa kara kiyyaan. Waaqayyo fedhee jaalatee garan isiniif dhufuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Waaqayyonis haa galatoomu. Ani barnoota irratti hubannoon qaburraa ka'ee waan kaasu barnoota irratti warra inni hojjetan jedhan keessaa lammaffaa kanan dhaga'e waldaa misooma Oromiyaati kanan duraan beeku kuni lammaffaadha. Namni waan baay'ee irratti investima godha garuu barnoota namni yeroo jalqabaatiif argate isin lamaanii. Kanaaf ilmaan sabaa barsiisuudhaaf qophaa'uu keessaniif galatoomaan jira.
itti aansee immoo akka Qarsaatitti yookaan akka aanaa kanaatitti namoonni iddoo itti ijoollee akka fedha isaaniitti itti barsiifatan dhabanii akkuma dura jedhame bakka bakkaatti socho'aa jiranii fi akkasumas immoo warri humna hin qabne daa'imman gara manaatitti deebitee rakkoo jireenyaa rakkoo nageenyaa ta'aa jirtu keessaa tokko dheebuu barnootaa warra qabanidha waan ta'eef carraa kanaan rakkoon kunillee nuuf furama kan jedhuun yaada qaba. Kanaaf ka piroojeektiin keessan kun piroojeektii baay'ee guddaa fi akka yaada kootiitti filannoo uummata keenyattis jedhee yaadaan filannoo isa jalqabaati. Filannoon keessan gaafa filattan filannoo sirriidhaan dhuftanii misoomni biroollee kanafu yoo jiraatellee filannoon kun filannoo isa sirriidha jedheen fudhadha. Kanaaf piroojeektii keessan kanarratti gaaffiiwwan lamaan tokkoon qaba. Tokkoffaa namni gaafa dhalatu uumamaan sammuun keenya wal fakkaataadha. Garuu oolmaa fi fedhii namaatitu gargari. Kanaaf manni barnootaa nuti amma itti barsiisaa turree fi qabachaa turre akka fedhii daa'immanneetitti osoo hin taane akka fedhii keenyatti barsiisaa turre. Barnoonni fedhii irratti hin hundoofne taanan namni suni akka qotiyyoo maasaa irratti garafanii leenjisaniitti malee akka fedhii isaatti akka sammuu isaatti akka deemu taasisaa kan hin turre waan ta'eef kana hamma taalata kan keessan kun yaada jedhuun qaba. Kaataagorii fedhii barataatiin akka fedhii meeshaaleen hundi guutamee akka fedhii isaaniitti hin deemu laata. Fakkeenyumaan isinii kaasa dhaabbanni World Vision sadarkaa lammaffaa asitti nuuf ijaare. Gaafa dhaabbanni kun asitti nuuf ijaaru laabii sadanuu hin qabna. Keemistirii, fiiziksii, baayoloojii hin qabna. Even maatsiin illee hin jira. Keemikaalonni mataan isaanii ni jiru. Waggaa meeqaaf keemikaalonni kun osoo tajaajila hin kennin farra jireenyaa ta'amanii sodaatamanii mancaasuuf illee maallaqa kaffalanii al lama moo al sadi yaalameera. Amma rakkoon keenya galteewwan barnootaaf ta'an as dhiyeessuu qofa osoo hin taane fankshinaal gochuun jiraayi. Ogeessi jira. Ogeessi laabii isa wajjin amma mootummaatti hirkattanii ammas waan sana karasitti hin deemna yoo ta'e keemikaaluma nu sodaachisu yoo nutti dhufe ammas gaarii miti. Leemman irra dhaqxanii ilaaluu dandeessu keemikaalonni jira. Keemistii laabii amma namti tokko ittiin bu'u ogeessi hin jiru waan ta'eef qabatamaa nan barsiisi gaafa barsiisadhaan jennu ani keemikaalatti hin bu'u ogummaa kootii miti jedha. Kan keessan ogeessa fi qabee kana hammatee kan dhufu yoo ta'e rakkoo ture itti iyyuu nuuf fura jechuudha. Kanaaf isa kana hammataa laata. Ogeessi dursa itti yaadamee ogeessa wajjin dhufa yoo ta'e nu fayyada. Ogeessa malee dhufa yoo ta'e garuu baannituma teenya waan ta'eef indoom faalama qilleensatiif uf qopheessina waan ta'eef kana tari yoo hin jira ta'e nuuf ibsitu yoo hin jiru ta'e garuu tanumaa sitti osoo itti nu yaaddanii kan jedhuun yaada qaba. Inni biraa manneen barnootaa kanatti daa'imman sadarkaadhuma akkuma jettaniin sadarkaadhaan kan itti galanii amma maalaan inni jedha warra fedhii addaa special needii warri qaban hawaasa keenya keessa jiru. Hawaasni keenya akkamitti ilaala? Akka waan qaanititti akka waan badii ofii ooletitti goda keessatti hammatee ta'an. Tarii hammachuu dhiisuu danda'a wanti kun piroojeektii al tokko hunda hammatu miti. Gara fuulduraa carraa hidhamiinsa warra fedhii addaa qaban wajjiniin isin walitti nu fidan jira laata. Fakkeenyaaf amma odeeffannoon qabu Bishooftuu irratti wanti ijaramaa jiru jira. Daa'imman calalamanii daa'imman 10 keessaa takka fa'a even bara itti dhabamullee jira. Fedhii addaa hedduu jira waan ta'eef isaan kana karaa ittiin hammatuun wanti deemamu jira kan jedhu kana. Inni biraa gamoon keessan kun miidhagaan amma asirratti ilaalle kun akkuma dura kaase meeshaalee guutuu yoo qabaate qacarriin karaa keessaniin yoo ta'e fakkeenyaaf waamaa'oon manneen barnoota bultii addaatiin jalqabee amma babal'isaa ture ufiisaaf qacaraa ufiisaaf mindeessaa ufiisaatiif hojiitti bobbaasaa daa'imman amma ergammaa waltajjii irraa ka'ee kufaatiin baay'ate sun achirratti immoo darbiinsatu baay'ate. Tarii filatanii fudhatan isaanii keessan kun filadhee achirratti fudhachuurra hawaasa keessa gadi bu'ee hawaasa keessa hojjedhee
warra filataman sana kan fakkaatan sana hundan uuma waan jedhu natti fakkaata. As gadi dhufuun keessa waan ta'eef galteewwan barnootaa guutuu fi namoota galtee sana sochoosu irratti oduu nu xiyyeeffattanii wal cinaa oduu deeme kan baratus akka fedhiisaatti kan barsiisus akka dandeettii isaatitti yoo ta'e barnoonni sun misooma ta'uu danda'a jedhu yaada qaba. Galatuma. Egaa akka waliigalaatitti viidiyoo jalqaba nu dhiyaaterraa wanti nuti ilaalle waldichi kun waldaa mul'ata guddaa qabu, waldaa sochii guddaa qabu, waldaa waan guddaa yaadee waan guddaa hojjetaa jiru ta'uusaa ilaallee jirra. Kanaaf qaamni immoo waan guddaa yaade waan guddaa hojjechuu akka danda'u wanti namatti agarsiisu jira. Akkuma waliigalaatitti akka waldaa kanaatittis akka magaalaa keenyatittis akka biyya keenyatittis fuuldurri keenya ifaadha. Kanaaf ifa kana immoo milkeessuun kan danda'amu dhaloota barateeni dhugaadhuma barnootaan baay'ee kufnee jirra. Barnootaan kufuun immoo biyyi keenya rakkoolee garaagaraa keessa akka seentu nu taasisee jira. Kanaaf rakkoo keessa akka biyyaatitti keessa seenne mul'ata akka biyyaatitti qabanne kana bira ga'uudhaaf dhaloonni qarame baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf investimentiin hundaa olii investimentii dhaloota irratti taasifamu ta'uusaa yaadame. Investimentiin barnootaa har'uma riittarni isaa kan argatan odoo hin taane yeroo dheeraan booda riittarni isaa yookaan immoo bu'aan isaa kan argamu san yeroo dheeraa boodaan argadhee biyya kana keessatti jijjiirama fidaa seenaan dabarreen biyya kana keessatti lafa kaa'aa jedhanii akka waldaatitti kana yaadanii akkaataa kanaatiin gara keenyatti dhufuu isaanii baay'ee galata guddaan isaanii galcha. Egaa akka waliigalaatitti amma akka magaalaa keenyatti rakkoo guddaan jiru maal inni hojii dhabaa bal'aatu jira. Hojii dhabaa bal'aa kanas waan absorbu gochuu danda'u qaama garaagaraa wajjiniin yeroo walitti dhufan. Maaliif namni hojii dhabe waan gaarii yaadu amma investimentii magaalaa keenya keessa jiru tokko illee hin jiru. Akkamittiin karaa biraatiinis biyyi kun kan investimentii simatu ta'uusaa haala mijataa qabaachuusaa carraa argameen beeksifamee qaamni biraallee garanatti dhufee hojii dhabaa kana absorb warshaan gochuu danda'u investimentiin gochuu danda'u akkamittiin uumama waan jiru san yoo waliin laallee gaarii ta'a. Egaa namni akka waliigalaatitti waan bal'aa jaalleewwan na dura carraa argatan kaasaniiru. Nuti aanaa keenyaaf magaala keenyaaf carraa guddaadha. Egaa warri ijoolleen teenya xixiqqoo taate itti dhaqqabannaa kan nu jala darbees kan lammiin numaayii dhaqqabsiifatee barsiisu kanuma keenya. Kanaaf ani akka magaalaatitti carraa guddaa arganne Waaqayyo isin haa milkeessu, Waaqayyo isin haa gargaaru, nama eebbisiisuudhaaf walitti dhufuun waa taasisu waanuma jedhuun qaban akka nama dhuunfatitti galatooma. Waldaan caffee akka aanaa keenyatti damee isaatiin hojii gaarii miidhagaa kan asitti nutti argisiisan hojjechuudhaaf karaa kanatti dhufuu isaaniitiif baay'ee nutti toleera. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e piroojeektiin akka kana hundaa oolan baay'ee ani akka nama dhuunfatti na dinqisiise maalidha. Dhaabbileen abbootii qabeenyaa tokko tokkoon hoogganaman durii jalqabanii ofii isaaniitiif lafa itti waan ta'e hojjetanii bu'aa buufatan babarbaadachuu deemu hojii guddaa bu'uura dhalootaatiif ta'uu kana karaa aanarraa gaafatamanii yaada kana burqisiisuun karaa aanarraa ta'e dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kana milkeessuudhaaf akka carraa waldaa kana argatanii waldaan kun karanatti dhufuun gammachuu guddaan nutti dhaga'ameera jechaadha. Ergaa gurguddaan isin asirratti dabarsitan namoota baay'eedhaaf kan ta'uu danda'u keessattuu abbootii qabeenyaatiif jechuudha. Sammuu abbootii qabeenyaa irratti waan tokko tokko kiliik gochaa jirtu jechuudha karaa biraatiin. Maaliif nuti kana hojjechaa jirra yeroo piroojeektii guddaan akkasii fakkaatu kun aanaa kana keessatti magaalaa kana keessatti hojjetamuuf ta'utti isin immoo wantoonni kanatti hirkattanii hojjechuudhaaf jirtan guddaadha waan ta'eef maallaqa keessan waan irratti hojjechuu barbaaddan biizines pilaanii keessan ammumaan itti qophaa'aa jechaa jiraachuun keessan baay'ee nuu gala jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf yoo isin geejiba tajaajila geejibaa ofii keessanii hin qopheeffattan taate qaamni biraa kana qopheessuudhaaf har'a qophaa'uu danda'utu isarra jiraata jechaadha. Maaliif magaalaa kanaa fi naannawa isheetti irratti kan argamu piroojeektii guddaa kanaa fi tajaajila daa'imman irraa jalqabee haga barnoota sadarkaa tokkoffaa qulqullina addaatiin kennuudhaaf qophaa'e kun yoo dhufu baadiyyaa naannawarra jiru magaalaa keessaa qophii adda addaa barbaachisaa jechaadha.
Kanaaf warra saniifillee ergaan dabarsaa jirtan baay'ee guddaa waan ta'eef yoo isaan itti fayyadamuu baatan immoo isin isa kana tajaajila ofii keessanii qopheeffattu ta'a waan ta'eef ergaa guddaadha waan jedhuun qaba. Dhuma irratti wanni ani jechuu barbaadu mul'anni waldichaa baay'ee guddaa fi kan itti toledha. Mul'anni waldichi qabu wanni tuttuqee agarsiise nama keessa seenee waa xinxaalee ilaaluu danda'uuf hojii guddaadha. Amma mul'ata keessanii akka geessan mul'ata kana qofa miti mul'ata biraas irratti dabalattanii akka Afrikaaf addunyaaf taatan jedhee ergaa koo dabarsee darbuun barbaada. Galatooma. Waldaan caffee hojii gurguddaa si kaayyoo gurguddaa akka qabu sooshaal miidiyaa isaanii nan hordofanan argaa. Sanyii qaama waliin beeknu bilbilaan wal beekna waan tokko tokkodhaaf. Sirriitti garuu miidiyaa isaanii nan hordofa. Baay'ee biyya keenya keessatti waldaalee yeroo ammaa iddoo guddaa umuriin isaanii xiqqaa ta'urree hojii guddaa hojjechaa jiranii fi sochii gurguddaa Itoophiyaa keessatti uumaa jiran keessaa tarree san keessaa akka jiran nan beeka. Isin immoo qaama kana simattanii fiduun keessan ulfina guddaa qabdu isinis isaanis haa ulfaatanii kan jedhuun qaba. Dhaabbanni kun har'a waan hojjedha hoggaa jedhu asfaaltii gubbaattanii fooqii ijaaree kireessaa naa kennaadhaan jenne. Hana tarrafa hangazii abbaa agarsiisu isa bara. Har'aaf kana isa hangazaa biizinasii kan kireeffate hojjetu. Isa kan biizinasii hojjetu guutu baay'eetu jira. Namni waan akkasii hojjetu baay'eetu jira. Abbaan qabeenyas baay'eetu jira. Hin dhufne malee leemman hin laalle magaalaa kana hin laalle malee baay'eetu jira. Bakka bu'aa gurguddaan jiru magaalaa gurguddaadha waan ta'eef. Waldaan kun immoo bu'uurumarraa waldaa jechuun rakkoo walitti dhufanii humna qaban walitti gurmeessanii yaada waloo walitti fidanii rakkoo waloo waliin hiikkachuudha. Kaayyoo waldaa kanaa immoo sanyii Indaashoo yeroo hunda waltajjii irratti miidiyaa irratti waa'een dubbatu nan dhagaa. Dargaggeessi keenya walitti dhufnee diinagdee cabsinee seenuu qabna. Diinagdeedhaan mo'achuu qabna. Yoosa siyaasa mo'annaa'edha. Siyaasa mo'achuu kan dandeenyu yoo diinagdee keessa galle. Diinagdee keessa galuu kan dandeenyu immoo yoo tokko taane, yoo walitti dhufne, yoo gurmoofne kan jedhu yeroo hunda miidiyaa irratti nan argaa. Sooshaal miidiyaa isaanii nan dubbisa. Waltajjii adda addaatti miidiyaatti waan isaan dubbatan nan dhagaa. Kanaaf har'a hojii gurmaa'insa san bira darbaniiti sochii diinagdee keessa seenuu jalqabanii jiru. Yaadamni isaanii sun diinagdee fiduu eegalee jira. Diinagdeen isaanii immoo already business center odoo hin taane hawaasa giddugaleessummaa hawaasaa bakka rakkoon jiru sanyii irratti boruuf egeree boruutti wantoota tottoluu irratti wantoota adda addaa irratti wanti arginu kuni. Kanaaf ani baay'ee ulfaadhaadha. Yaadan isin faanaa jirra. Yeroo hunda ani waan barbaadamu irratti hawaasni aanaa kana waan isin qabattee dhuftan kun wanta guddaadha. Akkuma obboleewwan koo waan baay'ee yaada bal'aa kaasanii jiru. Inni guddaan akkuma jedhame rakkoon guddaan aanaa kanas magaalaa kanas keessa jiru akkuma sila bulchaan keenya dubbachaa jiran tokko immoo barnoota irratti. Yaaddoo keenya hunda, hawwii keenya hunda eessatti rakkadhee ani natti toleen deemee bashannanee waan gaarii argaa odoo hin taane namni dhalataan magaalaa kanaa kan jiru eessattan ijoollee koo rakkadhee kaffalee barsiifadha kan jedhu. Isatti hin dhufne abbaan qabeenyaa kan gazaba qabus baay'ee giddugaleessummaa hin laalanne waldaan kun laalee jira. Waan agartan kun wantuma gaariidha. Yaadan gochaan isin faanaa jirraa galatoomadha isin jechuu barbaadetan dhumarratti har'a silaa akka koree kanaatti waldaa kan habaaboo qabannee caffee afnee isin simachuu qabnaa turre. Yaaduma isin qabattanii dhuftan kan aayidiyaan isin qabattanii dhuftan kun aayidiyaa guddaadhaan dhalootaaf tolu waan ta'eef koreen keenya xinnoo nu jalaa laaffistan hin da'uumi dhaabbannee simachuu qabnaa turreeyyuu baay'ee fedhii hawaasa kanaati waan ta'eef kan jedhu kanan qaba galatooma. Barnoota jechuun qabeenya caaluudha jechuudha. Namni barate yoomiyyuu kufeen kufu yoomiyyuu jechuudha. Kanaaf hojiin barnoota irratti hojjetamu hojii guddaadha waan ta'eef hojii guddaa hojjechuuf karoorsitanii jirtu. Hojii guddaa kan hojjechuudhaaf karoorsitan kan ammoo taayim teebilii isaa nu ibsitanii jiraattan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf manni barnootaa kun waggaa meeqa keessatti xumurama? Yeroon isaa yoomi? Kan jedhu kun ifatti ka'uu qaba ture jedhee yaada. Pirezenteeshinii dhaggeeffachaan ture meebii yoo na jala darbe irra deebitanii naa kaastu garummoo waan akkasii waan hin argineef jechuudha. Beekamutu sarara jiraata waan ta'eef isa sanas otoo irra deebitanii nu kaastanii waan jedhu sanaan qaba. Irra deebi'ee kanan kaasu dhimma barsiisaa irratti dhimma loojistikii mana barnootaatiif barbaachisu kitaaba hojii wal qabatee wantoota ka'an hundi isaanii sirriitti xiyyeeffannoo gaafata jechuudha. Sirriitti xiyyeeffannoo gaafata. Amma fee manni barumsichaa bareessinee miidhagsinee ijaarree
qaamni achi keessatti tajaajila qabu gahaa miti yoo ta'e beekumsaan kan hoogganamu miti yoo ta'e naannee kufaatii har'a lakkaa'uun keenya itti fufa jechuudha. Kanaaf gama barnootaatiin kufaatii akka biyyaatti qabnu kana akka naannoo Oromiyaatti qofa miti akka guutuu Itoophiyaatti dhimma baruuf barsiisuu wajjiniin kufaatii hamaa keessa jirra jechuudha. Kana fooyyessuudhaaf immoo mana barumsaa ijaaruu qofa osoo hin taane qaamota achi keessatti tajaajila kennan ijaaruu irrattis hojiin hojjetamuu qabu guddaadha waan ta'eef ishii sanarratti sirriitti ammumarraa kaasee xiyyeeffachuun sinirra jiraataa waan jedhu sanan qaba jechuudha. Kan biraa akka gaafiitti kanan qabu akkuma isin jalqabarraa kaasee kaasuudhaaf yaaltan waldaan kun dargaggoota irratti hojjeta. Hojiin dargaggeessa irratti hojjetame immoo bareedaa yoo ta'e indirect biyya ijaarraa jechuudha. Biyya ijaarraa jechuudha. Qabatamaa aanaa keenyaatiin immoo hojiin dargaggeessa irratti hojjetamaa jiru baay'ee laafaadha. Sababa kanaatiin dargaggoota baay'ee dhabaa jirra. Diinaaf qabeenya ta'aa jiru. Diinni isaanitti fayyadamee ofii isaaniitiifis miidhamaa jiru, biyyas miidhaa jiru jechuudha. Kanaaf hojiin dargaggoota irratti akka aanaa kanatti keessattuu immoo magaala kana keessatti hojjechuudhaaf yaadan maayinni kan amma jalqabameetiin ala jechuudha. Keessattuu dargaggoota oolmaan ta'anirra jiran mana caatii mana shishaa bakka hin taane oolan bal'aatu jira jechuudha. Otoo saayikooloojikaal tiriitmentiin isaaniif hojjetame barnoonni isaaniif kenname saayikooloojii isaanii irratti hojjetame gara hojiitti akka galan otoo taasisne dargaggoonni kun naanna'anii qabeenya aanaa kanaa ta'u jechuudha. Even rakkoo akka magaala kanatti nu qunnamuudhaaf iyyuu qaama furmaataa ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf ijoollee mana caatii oolan irratti hojjechuudhaaf biyyaansi wanni biraa qabeenya maallaqatti kennine hojii hojjedhu jennee hojiitti galchuu yoo dadhabne saayikooloojii isaanii akkamitti sirreessuu dandeenya. Hojjetamaa tureera aanaa keenyatti jechuudha. Akka magaala kanatti dargaggoota bal'aatiif carraan hojiin uumame maallaqni liqiidhaan kennamee fi gara hojiitti akka galan taasifamee ture jechuudha. Garuu immoo saayikooloojii isaanii irratti sirriitti waan hin hojjenneef deebi'anii achumatti hafanii even rakkoo keessa galanii qabeenya sana balleessanii warra wabii ta'etu amma rakkachaa jira jechuudha. Sababa ijoollee sanaatiin. Kanaaf dursinee saayikooloojii isaanii irratti sammuu isaanii irratti hojjetamutu sarara jiraata waan ta'eef ijoollee baadiyyaarraas ba'anii haa ta'u dhalatanii magaala kana keessatti kan guddachaa turanis haa ta'u mana caatii keessa oolaa jiran kanarratti hojjechuudhaaf akka waldaa kanaatti maaltu yaadamaa jira. Moo warra miseensa ta'an irratti qofa hojjetamaa waan jedhu sana obbo Saminyiin akka yaadatti odunaa qabattanii odunaa deebi'ee waan jedhu sanan qaba. Waligala milkoofnee hojjennee jijjiirree nama eebbaaf wal nu agarsiisu nu haa taasisu kan jedhuun qaba galatooma. Barumsa amma kana qabna inni raawwanee irratti dubbachaa turre malee garuu achi keessatti barsiisan achi keessa jiru nama akkamiiti laata barsiisaa irraa ilaata nama barumsaan gahaa ta'ee ilaata jennee odoo laallee barumsaan gahaa miti jechuudha. Tarii yoo ijoolleen gaafillee gaafatan ta'ee achi keessatti kan mufatee raawwateetu daa'imman san ofitti qabee odoo hin barsiisne odoo gaafii isaan gaafatan san hin deebisnee fi hanqina barumsa ofiisaatii qaburraa kan ka'e daa'imman illee amala gaariidhaan qabuu dhiisee raawwateetu haala gaariitti oduu daa'imman hin baranne barsiisan gaafii nuti gaafannuuf deebii nuun laatu jedhanii daa'imman bakkeetti komii kaasantu jira. Yeroo tokko amma namoonni mana barumsaa ittiin ergu malee ijoolleen isaanii amala akkamii akka isaan qabanis hordoffiin hin jiru jechuudha. Ani tarii gizii manni barumsaa kun amma waa'ee mana barumsaa kun dhiqeetu dubbatamu gammachuu kanan jedhamnetu keessa koona guute jechuudha. Maaliidhaaf namni gaafa dhalatu barumsa barbaachisa. Daa'imman takka biddeena ishiidhaaf ta'u mana barumsaa gaarii ta'e keessatti gaafa barattu biddeena ishiidhaaf ta'uu fi biddeena ishiidhaaf hin taane adda baaftee raawwatteetu maatii ofii gaafatte jechuudha. Inni kun naaf hin ta'u itti raawwateetu inni himatte jechuudha. Ani iddoo mana tokko gisee deemu kana nan barbaachisu kun garaa koon dhukkubsa itti raawwatte yeroo itti nyaata illee filattee raawwatteetu nyaata isaaniif ta'u nyaatantu jira jechuudha. Amma as keessatti yoo ilaalle kunillee maalirraa akka maddeen beekamu jechuudha. Barsiisan gaafa barsiisu sadarkaa kana hunda wajjin walitti qabee barsiisa jechuudha. Barsiisan ga'umsa qabu. Manni barumsaa naamusa qabu jechuudha. Ani manni barumsaa kun ijaarame jechuun kun mana barumsa naamusa qabu bakka magaalaa kana keessatti kun hojjetama jechuun baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudha. Ani dhugaa kana ilaaleetu ibsuuf baay'ee ani kana gammachuu kana ibsuu hin danda'u. Maa inni akkuma yaadame ba'aa nama meeqaa baatanii raawwataniitu gaafii nama meeqaa hibboo nama meeqaa baatanii raawwataniitu bulchaan bulchiisa aanaa keenyatii fi akkasuma kaantiibaan magaalaa keenyatii fi akkasuma immoo waldaa caffee dargaggootaa kan ta'an obbo Sanyii Dashuu pirezidaantii ta'anii kana walirraa fudhatanii raawwataniitu gaafiif deebii kana waliif laatanii waliin mari'atanii tokko ta'anii raawwataniitu rakkina saba kanaa hin furre jedhanii tokko ta'anii immoo saba kana walitti qabanii raawwataniitu yaada isaa kana irratti dhiyeessanii raawwataniitu akka sabni kun irratti mari'atu taasisuudhaaf waaqni ammallee kana caala jaalataniif haa baay'isuun jedha. Dhugaa nama gammachiisa jechuudha. Namni yoo waliin mari'ate rakkina waliif fura jechuudha. Rakkina immoo isaanitti dhiibboo ta'e kan hundummoo deebisanii raawwataniitu namootaan as keessatti walitti qabamanii jiran kana namoota uummata keessaa ba'anii rakkoo uummataa hin beeku jedhanii raawwatanii ittiin mari'achuudhaaf tarii namni illee hundumtuu dheebuu akka qabu jechuudha. Ani ammoo fakkeenyaaf oduun baadiyyaa keessa illee dhufe
magaalaa kana keessa rakkina jiru tokko tokko nan beeka jechuudha. Daa'imman keenya oduu wanna barbaachisaa ta'e kanfallee raawwannee barsiifanne boru ijoolleen keenya deebi'ee nu xooruu danda'u. Har'a nama nu xooruu amne ijoollee keenya dhallee raawwannee ijoolleen keenya nu xooruu hin dandeenye ergachuu dadhabne waan goonuu dhabne itoo namni yerootti hiibboo keessa galee rakkachaa jirtu jechuudha. Har'a rakkoon kun akka furamuuf hiibboon kun akka deebi'amuuf manni barumsaa qulqullinata qabu haa ijaaramu jedhamee irratti yaadanii raawwatanii too rakkoo kana hin jenne kana keessaa bahuu qabna jedhanii sammuutti kana yaadanii waliin mari'atanii raawwatanii too marii kana immoo ofii isaanii bichaadhaaf osoo itti galuun taane saba kana walitti qabanii mariisisuun isaanii ana baay'ee natti tole. Waaqayyo isaan gargaaru, Waaqayyo isaan eebbisu. Ammallee waaqni jaalala kana caala isaaniif baay'ee tokko ta'anii raawwatanii too dhimma dubbatame kana fiixaan akka isaan baasan abdiin qaba. Obbo sanyiin keenyas waan duubatti deebi'anii miti kutannoo qabu. Yaada dabarsaa turan hunduma keessatti nama abdiidhaan hojjechaa turanidha. Amboo irratti illee kun hojjetamee kan jiru akka isaan barsiisaa jiran hundumtuu kan ragaa baanu jechuudha. Namoonni deemanii osoo qaama illee deemee arguu baadhee namni qaaman achitti deemee raatee daa'imman sun akkamitti akka isaan achitti barachaa jiran beekan jiru jechuudha. Har'a gaafa achi keessaa baratanii ba'an jechuudha. Namni gaafa barumsa galee ganaa duubatti deebi'ee raayee tiyoorii ogummaa barachuun qabu. Daa'imman dakaakaanii raatiin waa'ee tiyoorii ogummaa gaafa baratan gaafuma achi keessaa ba'an jijjiirama addaa hojjetanii raatanii biyya keenya jijjiiruu eetanan abdii qaba jechuudha. Kanaaf baay'ee ana gammadeeraanii gammachuu kanan jedhamne sabni kunis immoo asitti argamanii raatanii too yaada kana fudhatanii isin wajjin jirra isin bukkee dhaabbanna waan nu barbaachisu nu gaafadhaadha isin wajjin jirra isin gargaarra karaa hundumaan wal wajjin jiraanii hidhanni keenya tokko baay'ee anatti taa'uuf irraa ta'u gammadanii yeroo itti simatan kana baay'ee natti toleera ani gammadeeraanii Waaqayyo isin gargaaru eebbifamaadha biraan gaheeraa oyeetu Waaqayyo nu argisiisuun jedhaanii kanuma yaadni koo baay'ee eebbifamaa. ይህን ፕሮጀክት እዚህ ሀገር መጥቶ ማየቴም ራሱ ሰዎቹን እንጂ እንደ ህልም ማን የሰራው እያልኩኝ ብዙ ጊዜ ጠይቅ ነበር። ብዙም ቦታ ሄዳለሁ አያለሁ። ግን አሁን መጀመሪያ ይሄን ሁሉ ትምህርት ቤት ብለናል እየወቀስን ነው ያለነው። እንዴ ጆሌንት የቤዶናት ናበራችሁ ባተኒ አረ ኢሲኑን አርጉይ ወርቂናኒ ወር ጅራን አስኬሰ ጅራኒ odoo isaan xaaruu baatanii isin eessayin argaarra kana hubachuudha. Waqasuu barmoota akkana ta'ee asin bahee inni boru kan itti qaqqabu. መሰረቱ ከተያዘ እንደርስበታለን። አንድ ሁለት እየተባለ ነው ደረጃ ባንዴ ወይ ሊፍት አይደለም ተነቅሎ ወደ ላይ የሚወጣ ማለቴ ነው። ይሄ ፕሮጀክት መሬት ከያዘ በማን መጣልን? አሁንም ቢሆን እኔ የወርቅነህ እናት የተሾመን እናት የእናንተን ስማችሁን አላቅም እናታችሁን ሚሴጁ እንዲነግርልኝ ደስ እንዲላት እንደው እኔ በሚሴጅ እንዲደርሳቸው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ጀግና አፍርተውልን ዛሬ አይንሽ ይከፈታል ሲባል ዛሬ እንዴት አድሬ አልኩኝ። እኔ ነገ እኮ ትልቅ ነገር አለው። እኔ እኮ ካለፍኩኝ ልጆቼ ከተማሩ ቴክኖሎጂ ወደፊት እየሄደ ነው። ይሄን ብርሃን እያሳዩኝ ነው። ጭላንጭሉ ታይቶሻል አይተሽዋል ብርሃኑ እየበራልሽ ነው ሲባል ዛሬውኑ ሊያው አይቻልም። ስለዚህ ደረጃ በደረጃ ነው። የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ሰንበሌጥም እንዳይሆንብን ትንሽ ጠበቅ እያልን ልጆቻችንን እያመሰገንን እነሱ ናቸው ያመጡን አይደለም እንዴ? በእነሱ ግርግር እየሄድን ካገዝናቸው እናንተንም የወለዱልንን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አምላክንም እያመሰገንን ነገ ትልቅ ቦታ እንደርሳለን በሚል ሳንማር ያስተማርናቸው ልጆች ዛሬ ይሄን ከሰሩልን ይሄን ከሰራችሁልን ነገ ደግሞ ለትውልድ ብዙ ነገር አስቀመጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው አንድ ስራን ሰርቶ ማለፍ ጥሩ ነው። ይሄን መሰረት ይዘን ከሄድን እንጂ ዛሬ በርሲሳም ቢሆን እሱም ባይማር እነዚህንም ልጆቹን ሙልግድግድ አድርጎ ያስተማረውንም አይገኝም ነበር። ስለዚህ እነዚህንም ልጆች ውልጉድግድ ብለን ሳንማር እኔ መሀይም ሆኜ ባላስተምራቸው ዛሬ እድሉም አላገኝም ነበር። ስለዚህ ይችን ነገር እያየን እናንተንም እናታችሁ እንደዛ ውልግድግድ ብላ ባታስተምራችሁ ኖሮ ይሄም ደግሞ አይገኝም ነበር ጸጋ። ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመስግነውና ፈጣሪ እነኝህ ሰዎች ትልቅ ቦታ አድርስልን አገራችንንም ደህና አድርግልን ብለን ስንለው እግዚአብሔሩም ይረዳናል። ስለዚህ መወቃቀስ ከሆነ ፌል እየሆነ ይሄዳል እንጂ ምንም አይመጣም ማለቴ ነው። ስለዚህ ይሄን ስለሆነ ይሄን መሰረት ይዘን እግዚአብሔር ይሄንን ህልም ላመጡልን እግዚአብሔር ይስጣቸው። እንደው ትንንሽ ልጆች ሆነው ዛሬ ይሄን ያደረጉልን ጀግና ነገ ደግሞ ጥሩ ስምም አፍርተዋል ትልቅ ነገር ያደርጉልኛል ብዬ እኔ ዛሬውኑ 1 ኪሎ ጨመርኩ እዚህ ቤት ውስጥ ከመጣው በኋላ። ስለዚህ
አሁንም ቢሆን ደስታው ደስታ ሆኖ እንዲህ ይሆንብኛል ያይፈጠርብኛል ሳይሆን ይሆናል በሚል ከተነሳን ይሆናል። እኔ ይሄንን ፕሮጀክት ብዙ ቦታ ያለው ሄዳለሁ፣ ብዙም ቦታ እድሉ ያጋጥመኛል እሄዳለሁ። ከብዙም ሀገር የመጣሁትም ከፍንፍኔ ስለሆነ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን አይነቶች ናቸው ብዬ ስል ዛሬ እግዚአብሔር ደግሞ ለተአምሩ አይኔን የበላኝ ለዚህ ነው እናንተ ላይ ዛሬ ያሳየኝ። ስለዚህ እነዚህን ልጆች በእነሱ ዱካ ስለሄድን ተምረንም አስተምረናቸው ለዚህ ስላደረሱልን እግዚአብሔር ይባርካቸው። ነገም ደግሞ ትልቁ ነገር ላይ ለመድረስ የምንችለው አንድ ስንሆን ነው። ልባችንም አንድ፣ ቀልባችንም አንድ፣ ሁሉንም ነገር ከሚኒስትሪ ምናምን እኔ እዚህ ሀገር ሳብጀክቱ የሆነ ነገር ይሄናል ሲሉት የሚደበላለቀው እኮ ሳብጀክቱ የሚበዛው እኮ ቴክኖሎጂ ሲበዛ ነው። ስለዚህ ያቺ ማባጫዳ ትጠፋለች ካልተስማማን ማለቴ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንስማማ፣ ቀልባችን አንድ ይሁን፣ በአንድ እንሂድ። እነዚህ ልጆች ዱካ ሌሊት ሲሄዱ አድረው ቀን እየሰሩ እስቲ የእነሱን ዱካ እንከተል። ስለዚህ እኔ ቀልቤ እዚህ ጋር አንድ ሆኖ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ብዬ እዛ ጋር ቀልቤ አንድ ካልሆነ በፍጹም ፌል እየሆነ ከሚመጣ ከእናንተው ዱካ ብንሄድ ግን እግዚአብሔር ለዛ ይሙላልን። ብዙ ሰው ሀሳቤን ጨርሶብኛል። አመሰግናለሁ። ለዛሬ እቺ ትበቃኛለች። jalqabarratti kanasitti dhiyeessine wanta baay'ee muraasa jechaadha. Piroojektota hojjetaman keessaa callisnee tasitti kan dhiyeessine malee pirezenteeshinii baay'ee dheeraa yeroo garaa garaa maaltu eessatti akka xumurame maaltu eessatti akka hojjetame wantoonni kun hundumtu suuraan turaniiru jechaadha. Garuu yeroo keenya faana deemuu fi haala kanaatiin gabaabsinee asitti kan dhiyeessine inni kun immoo baay'isaa hojiirra oolchineerra inni kaan jalqabameera jechaadha. Kanaaf karaa sanaa sodaan jiru haala kanaatiin otoo ilaalameedha. Kan biraa meebii obbo Sanyiin sirriitti kaasuu danda'u karaa qulqullina barnootaatiin jalqabumaa kan jenne objektiiviin isaa excellensii fiduudha. Malee manni barumsaa akkuma isin jettan bakka baay'ee jiraachuu danda'a. Kanaaf excellensii sana immoo akkamittiin fiduu dandeenya kan jedhu karaa meeshaalee, karaa bu'uuraalee barbaachisan, karaa barsiisotaa, karaa ogeessaa, karaa meeshaalee laaboraatoorii fi barumsaaf deeggaran hedduu guutuu barbaachisaa jechaadha. Isa kana immoo amboorratti achievementii guddaa jira. Achievementii guddaa goone karaa sana agarsiifneerra. Asirrattis immoo kun faayidaadhuma keenyaaf jechaadha. Qulqullina mana barumsa sanaa eeguun faayidaadhuma keenyaaf waan ta'eef isarraayi kan jalqabamu. Qulqullina barnootaarraayi kan jalqabamu isa kanaadha. Karaa biraatiin teeknikaalii wanti ka'e meebi bakka lama kan ka'e keejii fi mana barumsaa sana akkamitti otoo bakka biraa ta'e gargar ta'e kan jedhu diizaayinii approachii bareeda fayyadamne jedheetan yaada sirumaayyuu jechaadha. Kunis maal inni daa'imman gara daandii guddaatti otoo hin bahin warri immoo gurguddaan primary school warri baratan immoo kallattii biraatiin daandii guddaatti karaa bahaniin haala gargar qoodamee jira jechaadha. Manni barumsa suniyyuu walitti hin dhufu haala wal jeequun miti kan inni kaawwamee jiru jechaadha. Kanaaf warra daa'immaniiti bakki itti taphatan jira, warra primary school yookiin sadarkaa tokkoffaarra jiraniifis bakkeewwan kubbaa saaphanaa, kubbaa miilaa isaan kun qophaa'aniifi jiru jechaadha. Kanaaf bakki isaa segregated ta'ee qofaadha kan qophaa'ee kaawwame waliin jeequ walii isaan jeequ. Garuu nuti akka dhaabbataatti bakkum tokko qabna waan ta'eef sana maaneej goonee haala kanaatiin kan itti fayyadamne jechaadha. Kanneen biroo immoo akka galtee gaariitti immoo kan koomintonni fudhadhe jiru keessumaa barattoota fedhii addaatiin wal qabate faana kan jedhu jira. Akka magaala kanaattis akka naannoo kanaattis inni kun baay'ee gaariidha waan ta'eef qaama miidhamtoota kan ta'an isaan akkasii haala kamiitiin keessummeessina kan jedhu diizaayinii keenya keessatti including goona. Gamoowwan nuti diizaayin goonu haala qaama miidhamtoota deeggaruu danda'aniin kan hojjetamanidha jechaadha. Kan biraa kilinika kan jedhudha. Mana barumsaa keessatti sadarkaa kilinikaatti hin keenyu garuu maalinni first aid yookiin deeggarsi jalqabaa kan jedhu ni jiraata jechaadha. Isaan kana faankshinoota akkasiitiif first aidiin namni ogummaa fayyaatiin deeggaruu namni danda'u kan taa'u kan meeshaaleen guutamanii fi jiran jira. So emergency yeroo jiraatutti achitti
yaalamuu ni danda'u jechaadha. Isa kanaadha. Maybe karaa school managementis akka qulqullina barnootaattis ilaalchisee fakkeenyaaf anama construction caffee keessaa boordii hedduutu jira jechaadha. Qoqqoodamiinsa hedduu jira. Fakkeenyaaf miidiyaan argitu akkasumas nafaa nama injiinaroota baay'ee jira kan constructioniif kan diizaayinii hordofan jechaadha. Kan fayyaa hordofan jira, kan waa'ee qonnaatiin wal qabatu hordofan hin jira. Akkasumasittis immoo kan waa'ee barumsaan barnootaan wal qabatus kan hordofan hin jiru jechaadha. Kanaaf kaarikulamii wajjin wal qabatee, istiraateejii wajjin wal qabatee, walitti hidhamiinsa dhaabbata biraa wajjin wal qabatee, meeshaalee barumsaaf ta'an qopheessuu wajjin wal qabatee piroofeesaroota hedduu jira achi keessa jechaadha. Dooktaroota hedduu keessa jira, leekchararoonni jiru. Anumti mataa koollee barsiisaa yuunivarsiitiiti. Barsiisonni yuunivarsiitii hedduutu jiru jechaadha. Kanaaf kaarikulamiin fakkeenyaaf Amboof kan qopheessine haala tokkoffaa muuxannoo karaa biraarraa fayyadamuudhaan ofii keenya ammoo ekseleensii mataa keenya ammoo akkamitti uumuu dandeenya kan jedhuun jechaadha kan qophaa'e. Kanaaf haala kanaatiin maaneej kan goonu malee manumsaa qofa ijaaruu miti. Sababni isaa waan inni guddaan barumsa barattoota achi keessatti ga'umsa qaban uumuudha waan ta'eef haala kanaatiin kan maaneej goonu jechaadha. Inni kan biraa feez kan jedhu kaawameera. Propozaaliidhaan dhiyaata wanti hundumtu. Kanaaf proposaalii keenya hundumaa asitti dhiyeessuun xiqqoo nutti ulfaachuu danda'a. Kanaadhaaf kan taa'e malee proposaalii irratti scheduling, structuring wanti hundumtuu achirra jechaadha kan taa'ee jiru. Yeroo ammamiitti raawwatamaa, bajeta ammamiitiin, financial wanti hundumaa kan qabu proposaaliin qophaa'eera. Sanarraayi kan fuunee nuti diizaayinii isaa akkasiin ta'uu danda'utti asirratti kan dhiyeessine. Kanaaf maybe akka caffeetti feeziin nuti keenya jira. Feezii jalqabaa irratti KG fi primary schoolii giraawundii warra jiran kana ijaarree directly gara hojiitti deemsisu. Waggaa lama hanga waggaa lamaaf walakkaa irratti warra ta'an immoo guutumaa guutuutti naannoo gibbii sana keessatti yookiin mooraa sana keessatti bakkeewwan daa'imman itti taphatan KG kan oolmaa daa'immaniitii ittiin taphaaf tajaajiluu danda'an isaan kana kan primary school irratti immoo G+1 warra ta'an yerootti finnu ta'a jechaadha. Amma waggaa lamaaf walakkaatti waggaa lamaaf walakkaa hanga waggaa afurii walakkaa irratti immoo G+2 isa guddaa biildingii agarsiifne hundumaa yerootti finnee gara hojiitti deemnu ta'a jechaadha. Isaan kun egaa haala humna caffee fi kaapitaala caffeetiin maaksimaam waggaa 4 fayyadamne guutumaa guututti kan xumuramu jechaadha. Garuu sila sobbo sanyiin kaasaa turanii gargaarsi garaagaraan jira, gargaarsi hedduutu dhufaa jira jechaadha. Inni kun dhufnaan si'um tokkottiyyuu waggaa lama keessatti guutumaa guututti illee xumuruu dandeenya jechaadha. Amma garuu akka caffeetti maaksimaam gara waggaa 4 keessatti isaan kun xumuramuu danda'u jenneeti kan karoorfanne jechaadha. Baay'inaan gaana biratti kan inni qabadhe isaan kanaadha. Moor kan isaan fakkaatu immoo obbo Sanyiinis sirriitti ibsuu danda'u jechuun barbaada. Galatooma. Labsii 985 muraa 2009 kan baay'ee irratti kan hundaa'u. Saniin dura garuu bara 1953 irraa kaaseeti waldaaleen hojii gamtaadha kan jiran. Bara 1957 irraa kaasanii hanga 68 fi 9tti Dr. Hayilee Fiidaafa an doktoriitii isaanii Ingiliz irraa kan ittiin qabatanii dhufan. Biyyattii kana keessatti garuu waldaan hojii gamtaa ammam saba moderni ta'eetu ammam uummata martusa gahee isaati irratti ijaare. Bu'uura waldaa bu'uuraa jennee waldaalee hojii gamtaa waldaa bu'uuraa jennee waldaa qonnaa maraa jennee dakatti gadi qaqqabnee wanni jechuurraan kan darbe ol fuunee garuu iddoo kennineefi carraa ilaalcha hojii gamtaatiif ilaalcha addaa kennineefi fakkeenyaaf የገበሬ ልማት ህብረት ስራ ማህበር ጀራማ እግዚአብሔር ደርጊዳ ምቲ ህብረት ስራ ማህበር ጀራማ ወልዳሌ ሆጂ ገምታ አምራቺ ማሊ ጀራሜ ከን ቱሪዝም መርቱ ሳትዩ በረሰኒራ ካሴ ሪስፔክት አርገቻ በከምቴ አርገቻ ኑፍነቹ ኦቶ አርገተ ተኤ ኤሯር አከነረቲ ቢቲ ባይን ፈከኛፍ ሙጣኖ ቀምኑ ከሳ ኬንያ ከሰት ወልዳን ኮቻኮ ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲ ከን ጀራሙ ጅራ የቻል ኮቻኮ ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲ ሊጊቱ ጅራ የቻል amma pirezidaantii numti biyya Keeniyaa tirre miseensonni mana marii biyyattii tirre parsantii dhibba keessa parsantiin 45 ol kan ta'u waldaalee hojii gamtaa keessaa kan ta'an sababni isaa bu'uurarra bu'uurri biyya tanaa qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa keessaa kaasee hanga gubbaa ga'utti
rakkoon uummataa beekamaadha jechaadha. Amma rakkoolee tokko lama sadii afur shan jettanii lafa isin keessan kana gubbaa warri jiru daldala magaalaa gurguddaa keessa warri jiru rakkoo as daka jiru kana hin ibsanii jechaadha. So manneen marii fakkeenyaaf Neezerlaandii oduu fudhattanii Keeniyaa oduu fudhattanii manneen marii keessatti dakarraa warreen daldalaanis haa ta'u biizinasmaan hojii ta'u magaalolee xixiqqaa naannolee keessa jiran godinaalee aanarra jiran kana keessa qote bulaa keessa miseensota mana marii warri godhatanii fi biitti gurguddaan kan guddachuu dandeesseef waldaalee hojii gamtaatiin ni jechaadha. Maaliif jennaan dakaa kaasee aadaa, duudhaa, safuu, wal kabajuu, rakkoo biyyattii hiikuu irratti yaada quubsaa ta'an walitti laatu jechaadha. Warri kun garuu interesting personal interest fayyadamummaa dhuunfaat irratti hundaanii dipendent ta'anii waan ibsaniif rakkoon uummataa daka jiru hin bahu jechaadha. Ifa isinii ta'e jira. Kanaaf hankeenya garuu nus isa saniidha. Sirritti keessa gadi buunee qo'annee qoranneeti kan hundeessine. Waldaa kana baran hundeessutti taappellaa 165 tun irratti maxxanfame natti fakkaata. Akkanatti fakkaatutti hunda isaa lakkaa'ee harkaa qabachuu irree baadhu. Waldaa kana mun hundeessu tokkoffaa jijjiirama jiigsuuf diiguu fi jijjiirama karaa tambisuu fi lammaffaa biyya saamuu fi dargaggeessa saamuu fi deebisee burjaajessaa adda addaa keessa galchuu fi paartii siyaasaa dhaabuu fi waan bakka waan gurguddaa waan dhaabbachuu irra hin dandeenye baay'een irratti maxxanfamee ture. Garuu maaliidhaan ofirraa faaquu dandeenye hojiidhaan ofirraa faaqaa hojii hojjechaa misoomatti jijjiiraa waggaa 10 isiniin jedhe san kan inni hidhamuu danda'e. Fayyadamummaa walqixxummaa sabni Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti qaburraan kan ka'edha. Wanni biraa homtuu hin jiru. Ijaaramni fayyadamummaa keessaa tokko ijaarama. Ijaaramni sabaa magaalaa Finfinnee keessatti walqixxummaadhaan kabajamuu qaba. Labsiin qixa ijaara maaf qixa nuuf hin fayyadamne hin eeyyamamne tokko. Lammaffaa fayyadama lafa itti fayyadamni lafa magaalaa Finfinneedha. Abbaa manaa baasee keessummaa mana kee dhufeen si kara balbalaatti gadaansee ofii kiyyaa kara mana irriibatti ol aanee taa'u jechaadha. So abbaa manaa gadi baasee ofiidhaa ol dabarsuun si gabummaa nutti galuun qabu kan jedhu kutannoodhaan qabsaa ture jechaadha. Kana ditteelii kanan qabsaa ture fayyadamummaa fi itti fayyadama qabsoon ijaarama diinagdeef diinagdeedha. Political economical fi economical political jedhee kanan filosofii ofii kiyyaa kanan lafa qabee diriirsee jiru jira jechaadha. Economical political power yoo godhan siyaasa bulchuun nutti hin ulfaatuun jedhee amanaan. Political economical garuu siyaasa irra teessee wanni diinagdee ati dhumattu gaafa siyaasa irraa kaate san diinagdeen keessi wajjin jigaa jedhee amana. Kanaafuu dhangootti dhaquun dura ani diinagdaa'uun qabaadha. Dorgommii alagaaf diinni baay'een jiru keessatti kan olaantummaa finne ixeef abiyooti jennee 2015 xaafii halkan takkatti guyyaa lama keessatti garaagarummaa guyyaa lamaa keessatti xaafii kiiloo takka birrii 110 galchan Finfinneetti noo jennee dura dhaabbanne. Maaliif jennaan gabaan qote bulaadhaa gadi cabuu oduu hin ta'in qote bulaan kan fayyadamu kan bira achitti kan ittiin gurguramu kan biraa waan tureef ijoolleen qote bulaa immoo hin beeknu rakkoo qote bulaadha. Gabaa qote bulaa beekna moo hin beeknu. Naggaadoon humtuyyuu warrumti daldaaltonni humti magaala baadiyaa keessatti asitti nagadanii fi daldaalonni achitti nagadan garaagarummaa qaba. So daldalaan asii maaliif achitti burjaajaa jennee dura goruu dandeenya jechaadha. Ibsaan baasuu dandeenya. Maaliif shira ergama siyaasaa jaraa waan qabuuf jechaadha. Fonqolcha mootummaatiif sirriitti qophaa'ame waan tureef isa saniif dura dhaabbanne ixeef abiyoot jennee dura dhaabbanne. Sunis injifannoo keenya tokko kan galmeessisnedha. Ambiraa mana barumsaa kan mootummaa haaromsaa wal qabatee mana barumsaa burqaa waayyuu jedhamu isas ijaarree 100 keessaa 100 ijaarree bulchiinsa magaalaa Finfinneetitti furtuu kenninee beekamtee argannee jirra jechaadha. Infasinii ta'e kun jechaan social responsibility bahuu keessatti warreen harka qalleeyyii ta'an bira dhaabbachuu irratti leenjii dargaggeewwan leenjisuu irratti nuti haalli mijate waan tokko tokko waliin haasaa jirra isaan wajjininis dargaggeessa akkamitti sheeppi goone dandeetti akkamitti deebisuu dandeenya. Nageenyi gabbaa erga jedhee nu immoo akkamitti jala buune deebisnee dargaggeessa ijaaruu irratti gahee guddaa taphachuu dandeenya. Bifa sansaniin deemnan waxaa jechuu qabna keessa bahuu qabna malee duubatti of harkisuu hin qabnu kan jedhuutiin. Kanaafuu duubatti hafuurratti keejii jedhamu kana danda'amee taanan 2017 irratti ijaarsi isaa dursee dhumee halkan guyyaa akka hojjetamutti goona malee haala duree isaa ficcisiisuu fi amma hunda keessanitti iyyuu uummatattis kan gadi buusuu dandeenya.
isaan wajjinis kan wal ta'uu dandeenya. Akka sababni hin baay'anneef nuttis kara keenyatti sababni akka hin baay'anneef haala duree fixanneetti kara keessanitti kan dhufuu dandeenyu waan ta'eef attatamaan finnaa jechaan. Itti gaafatamummaan isaa kan uummataati immoo abbummaan isaa waldaa caffeeti immoo mootummaadha kan jedhanii wal qabate itti gaafatamummaan ummaa irra dibaan qabu kan caffeeti. Sababni isaa bajeta caffeetiin ijaarra. Bajeta caffeetiin ijaarama. Qofaas moti. Akkuma silaayyuu isin jettan sodaa isin qabdan qulqullina barnootaatiin wal qabate dadhabbina barsiisotaatiin wal qabate rakkoolee adda addaa saniin wal qabate furmaataa fi tarkaanfii fudhachuu kan dandeenyu hoo abbummaadhaan keenya ta'e malee an uummataati uummata hoodhaa bulfadhaa oduu hin jenne hin ta'u akkasitti hin ta'u jechaadha. Kanaafuu abbummaan nuyi diizaanii nuti hojjetate waan barbaachisaa ta'e hunda irratti iyyuu nuti hojjeta isin garuu kiyya jedhaati qabadhaa. Maaf jennaan qabeenyi aanan environmentiin naannoo kanaa keessanii moo keessanii miti? Keessanii ani itti baratu ijoollee keessanii moo keessanii miti? Ijoollee keessanii manni barumsatu keessanii moo keessanii miti? Tokko itti gaafatamummaa isaa watamaa dhaabna. Watamaa jechaan kooree maatii barattootaa. Kooree maatii barattootaa fi akkasumas kara keenya gubbaarraa ittaanaa kiyyarraa kaasee jira baay'is pirezidaantii sadarkaa pirezidaantii ittaanatitti kan itti gaafatamummaa qabu barnoota irratti kan hojjetu jira. Ijaarsa konistiraakshinii irratti sadarkaa ittaanatiin muudama kan qabu hin jira. Hunda isaatiiyyuu dipaartimentii 12 iyyuu sadarkaa pirezidaantiitti sadarkaa pirezidaantii ittaanatitti moggaasneetti hunduu abbummaadhaan kan bulchan waan ta'eef akka kanaan duraa oduu hin ta'in supparvaayizariin mataa isaa danda'e hordoffii halkanii guyyaa kan hordofuu danda'u mataa isaa kan danda'etu diriiree jira jechaadha hojii irratti. Tokko san gama biraatiin akkamitti deema? Akka dinqisiisattanitti itti deemuu qabna malee akka isin itti aartaniif akka gaabbitanitti yookaan akka bulchaan natti maqaa keenyaan waqqafamuuf hin deemnu. Of dandeenyee of taanee deemuu qabna jechaadha. Dursinee deemuu qabna. Bajeta qopheeffachuu qabna. Qophoofnee jirra galata rabbii. Ijaarsa amma calqaba ijaarru keejiidha calqabaa ijaarru kana guutuu isaa 100 keessaa 100 waan godhuu qabnu hunda isaa qophii keenya fixannee jirra. Ammaan nu hafu maaliin appurifimantii kan keessantu barbaachisa. Ittaansee bulchiisaa raawwiitu barbaachisa. Kara bulchiisaatiin raawwiidha. Raawwii san erga arganne booda nuti torban tokko keessatti dafnee hojicha irratti gadi bu'uu. Erga hojiitti gadi buune bu'uura dhagaa isinuma wajjin buusna. Bu'uura dhagaa ga'umsa kan hin tolle ga'umsa hin tolu waan ta'eef eebba ijaaramee dhumee oduu hin ta'in jabaadhaa fiixan nu haa baasu fiixan isin haa baasu jettanii akka nu eebbistaniif as teenyee oduu hin ta'in achirratti immoo barbaannaa jechaadha. Ifa isin ta'ee jira. Iftoominaan deemuu qabnaa jechaadha. San booda waan irra jiru irratti maaliif manni barumsaa duubatti maaf harkisate kan jettanii hordoftuu qabdan rakkoo kan nu gaafachuu kan qabdan isin nu hordofuu qabdu kooree waliin hin hundeeffanna. Gaafa calqabnu irratti kooree hordoffii waloodha hin hundeeffannaa jechaadha. Eenyu wajjin bulchiisni jira bulchiisa keessa kara keenyarra uummata keessais achirratti namoota jiran bakka buusne sirriitti hordoffiin isaa kwaalitiin isaa wanni isaa hunduyyuu hordofamaa akka deemutti itti deemna. Kanaafuu isa qofa miti fayyaadhaan wal qabatee maaliin wal qabatee barsiisotaa wal qabatee barsiisa leenjii hin galchina. Anaan bu'aa akkamitti faakishinaal ta'an qooqaratti miti kan xiyyeeffannu akkuma boleelloon jedhan never akkasii miti waa'ee ingiliffaa mina dhiisi anuu ingiliffa hin danda'u. Hin qalladin obboleessoo warra ingiliffa danda'u miti kan waa halaqee too bakkaan ga'e barra. Warra meer qooqa biyyattii keessatti miti naannoo dhaloota isaa sirraayyuu sirriitti hin dandeenyetu bar waa halaqee lafaan ga'a. Kana sirriitti beekuu qabnaan. Kanaafuu maal gochuu qabna nuti? Kallattii qooqa waliin ta'e qooqni tokkodha baay'ee isa tokko qooqni malee qooqni surmaan barbaachisus miti. Qooqni waan hunda keessa hangaftummaa qabas jechuu miti. Garuu giddugala keessatti barbaachisummaan isaa akkuma jirutti ta'ee barnoota kaanidha. Caffee wanni adda isa godhu keejirratti afaan oromiffaatiif herreega irratti afaan irratti afaan oromiffaa qofaa miti. Oromiffa, amaariffa, ingiliffa, tigiriffa dabalatee kitaaba afur maxxansiisamee jira baga gammaddan. Dura qophii haal qophiin kan keenya dakaay maaliif isinitti fakkaate? Waa'ee digirii waa'ee maastarsiiti miti. Bu'uura tola.
manni tokko ijaarsa yoo tole manni kun jalli isaa waan simintoo ta'eef gubbaan isaa waan fedhee yoo ta'e dhaabbatan tolamoon tolu. Dhaabbatan bareeda moo bareeda? Hin bareeda. Jalli maal ta'uu qaba jalqaba cimee bareeda ta'uu dhaabbate konkiriitii yoo ta'e sanidha. Dhaloonnis jalli isaa ka'umsa isaa keejirraa ka'ee hoo ijaaramni isaa bareedaa ta'e gubbaan isaa hin bareeda. Gubbaa bareechuun kan abbaati. Mukni tokko hin dhaara malee maal ta'uu hin danda'u? Hin boba'u. Kanaafuu isin waliin taanee waliin hiyyummaa keenya irratti ibidda qabsiisnee bobeessinee awwaaluu dhaloota waan calqabe jidduutti dhaabee fakkeenya abaarsaa godhu ta'in calqabuun oduu hin beekamin fixuudhaan akkuma maqaa keenya fixuudhaan giraajoot gochuudhaan wal gammachiisuudhaan wal galateeffachuudhaan gaafa siidaan goototaa eebbifamu ani ture jiraanis. Bakka isa caala akkamitti hojjenna akkamitti seenaa hojjenna isuma gibbiidhuma san irratti immoo maal goona kan jedhu adeemsa irratti itti dhaataan itti deemna. Waa'ee buufata fayyaati irrattis akkamitti deemna malti purpose cooperative society agataanetti akkamitti waan hundattuu deemna isinuma wajjin wal mari'achaa deemna. Mukaan maallaqaan akkamitti isin gargaaru no waan lookaal ta'e nu gargaartan malee maallaqa isin iyyuu hin barbaachisa baay'isawee maallaqa dheedhii qote bulaadhaaf fidi jechuun aadamal akkasumatti waan lookaalii jechuun waan achitti nu gargaaruu danda'u humna keenya ol ta'e isinittuu iyyanna. Ammatti garuu waan lookaalii ta'es ta'u bajeta mataa keenyatti ni finna ni ijaarranna ni dhufa bittaadhanis hin bitanna. Waan qeerraa qabdanoo ta'e immoo muka gaafa dallaa daangeffamu irratti dallaa isaati irratti muka ani kinu ammana nan danda'a. Maalidha kan jettan gaafa eebba saniiti irratti gaafa bu'uura dhagaati irratti kan wallaallu ta'a. An waliin haasofnu ta'a. Nu gorsuu qabdu. Maallaqarra nu gorsaa. Maallaqarra qajeelcha keessantu humna guddaa nuuf ta'a. Konkolaataan tokko nadaajii malee akkuma hin deemne namni tokko maaliidhaan deemuu danda'a? Haamileedhaan deemamoo hin deemu? Haamileen hunda caala. Haamileen keessan fudhatama nuuf haa qabu. Galatooma dhiifama jaaf qalbiraa naambisaa waan hin deebisnee jira tokko deebi'e. Gaafii uummata magaalaa Leemmantu deebi'e. Gaafiin uummata magaalaa Leemman yoo deebi'u akkamitti deebi'ee eenyudhaan deebi'ee waan jedhu sun immoo irratti mari'achuun murteessaadha akkuma amma waliin mari'achaa jirru. Yoo irratti waliin mari'atan yoo irratti walii galan yoo hunduu qooda keessatti fudhate waa hojjechuufis waa hojjechiifachuufis hanga sana waan baay'ee ulfaatu miti jechuudha. Kanaaf barbaachisummaa isaatitti akka ogeessatti akka hooggansaatittis akka hojii qaama waa qindeessutitti irratti marsaadhaan mari'annee irratti waliigalleerra. Waan irratti waliigalle sana immoo waan hawaasni keenya gaafachaa ture sana akkaataan deebii ittiin argatu akkuma nu gaafate walumaan teenyee dhaga'uu qabna walumaan hirmaachuu danda'uu qabaanna maaltu dhiyaate waan dhiyaate keessatti immoo kamtu gaariidha akka jajjabaatuuf kamtu hir'ina qabaa akka itti guutamuuf abdiin waldaan kunii fi hawaasni kun wal biraa qabaatu bakka itti walqeequu qabutti walqeeqee bakka itti waldeeggaruu qabutti waldeeggaree piroojeektii kana kan ofii godhachuu danda'uu qabaataa waan jedhu sanaa fi kanarraa asitti walitti dhufnee fi kana keessatti har'a nuti akka aanattis ta'e akka bulchiinsa magaalaatitti guyyaan piroojeektiin kun wal harkaa fuudhinsi hawaasaa fi waldaa kana wajjiniin taasifamu waan jedhu sana qabnaa jechuudha. Maaf wanna sadarkaa aanattis ta'e sadarkaa magaalaatitti magaalli isaanan beeku uummanni kun yoo beeke piroojeektii gosa kanaatitu jalqabamaa jira. Guyyaa kanaa jalqabaa guyyaa kanaa xumurama. Akkaataa kanatti jalqabamaa akkaataa kanatti raawwatama. Mallaqa amma kanaatiin raawwatama. Iddoon itti raawwatamu iddoo kanaa waan jedhu sana yoo waliin beekne nu jabeessaa piroojeektiin biraatis yoo dhufe akkaataa kanaan akka simachuu dandeenyuuf magaalli keenya akka guddachuu dandeechuuf akka jijjiiramuu dandeessuuf magaala biraa wajjiniin dorgomaa akka ta'uu dandeessuuf jechuudha. Waa biraatiif miti magaalli Leemman akka irratti hojjetamus aananis kan barbaadu nus kan barbaannu ummanni kunis kan barbaadu magaalli kun magaala teessoo aanati. Akkuma manni barnootaa ergaa hundaa'e magaalaa kana keessatti waggaa 60 ture tokko ta'ee jalqabee 100 ta'ee har'a argame magaalli Leemmanis umuriidhaan mandara taatee hundoofte hanga karaa waggaa 60tti siqee jira jechuudha. Warri yeroo ishiin hundooftu akka ishiin itti hundoofte amma immoo hammam irraa akka geesse fuuldura immoo abdii akkamii akka qabdu wanni waliin lallaallu jira jechuudha. Sanas ta'ee kana kan kalee akkuma jirutti ta'ee har'aafanatu jira isintu jira waan qabnu kana walumaan tikfannee bal'isnee guddisnee dhaloota ittaanutti kennuun kan keenya ta'a jechuudha. Kana keessaa wanni nuyi raawwachuu dandeenyu
waan sila dhala namaatiif murteessoo ta'an an akka dhaabbilee fayyaa, barnoota fi dhaabbileewwan waliin hawaasni itti tajaajilamuu danda'u hunda as keessatti yoo argame magaala biraa wajjiniin wal bira qabanii yoo ilaalan magaala jireenyaaf dhala namaatiif mijattuu taate yoo kan taatu taate nu hawwuu nutti dhufu malee nuyi karaa biraan hawwinuu jechuudha. Kanaaf kana keessaa kan jalqaba irratti argamu jennee nu yaanne barnoota irratti immoo hojjechuudhaaf sadarkaa yaadatitti walii gallee jirra. Waldaa kanaanis mul'ata sirrii qabattanii jirtu. Kanaaf akkaataadhuma mul'ata keessanii kanaan itti deemadha jettanii jirtu jenneenii jirra. Kanaaf isinis akka hawaasatitti qooda keessan keessatti ba'uu danda'u qabaattu. Nus akka mootummaatitti qooda keenya keessatti ba'uu danda'u qabaanna. Isaanis immoo akka waldaatitti qooda ofii keessatti ba'uu danda'u qabaatu jecha garuu jenne sana har'arraa kaanee balleessuu dandeenyaa waan jedhu sana abdii sanan qabaa jechuudha. Kanaaf waldaan kun sadarkaa hundeeffama isaatirraa kaasee amma sadarkaa idil addunyaatitti beekamtii argachuun akkasumatti zimmedhee maqaa filatanii baay'ina miseensaa filatanii waan ta'e natti hin fakkaatu jechuudha. Waan darbuu qabu keessa waan darbeef dorgomaa waan ta'eef dorgomee waan darbeef iddoo garaagaraatitti magaala garaagaraatitti godinaalee garaagaraa keessatti hojiilee babbareedoo hojjetanii jiru. Ammas akka damee keenyatitti damee aanaa Qarsaa Maallimaa magaala Leemmanii wanni nuuf wanni bal'aan jira wanni jettanii isin kaastan waanuma sirriidha. Sana keessatti hunduu qooda fudhanna. Nus akka mootummaatitti qooda fudhannaa ofii hubannee hawaasa magaala kanaa hubachiisuu, hawaasa gandoota baadiyyaa aanaa keenya keessa jiran hubachiisuu, dabalata isaan ofitti qabnee akka isaan hojjetan, akka isaan waan karaa biraatitti raawwatan dafanii nu biratti raawwatan gochuu keessatti hanqina qabna. Isaanis dursa ofirraa qaama biraati yoon kenne godina biraati yoon kenne aanaa biraati yoon kenne kiyyanaa ittan deebi'aa jechuun suni kan darbeef nu miidhee jira. Kara fuulduraatitti qaamni sadeen iyyuu qophaa'aa ta'uu wanni namatti argisiisu jira. Waliigallee jirraa waan irratti waliigalle kana waan xiqqaarraa kaanee bakka guddaa ga'uu danda'u qabaanna. Ni geenyes waan jedhu sana abdii sanan qaba waan ta'eef karaa kanaan itti deemuu dandeenya waan jedhu kaasee waliigala piroojeektiiwwan magaala Leemman keessatti hin hojjetamu jennee yaanne keessaa kan irratti mari'achaa jirru tokko kan fedhii qabnu bal'aadha. Kan irratti hojjechaa jirrus bal'aadha jechuudha. Kanaaf kan hawaasni keenya danda'u jira. Abbootiin qabeenyaa magaala Leemman keessa jiran kan raawwachuu danda'an jiru. Abbootii qabeenyaa immoo dhalataa aanaa kanaa ta'anii karaa biraa jiran kan hojjechuu danda'an jiru. Abbootiin qabeenyaa biyya kana keessa jiran hojjechuu kan danda'an jiru. Wantoota hanqinaa jennee kaleessa itti walitti himaa turre amma itti wal yaadachiisaa jirru. Waan magaala biraa keessatti argamu nu biratti hin argamu sun immoo maalirraa ka'ee jennee nu walii kaasaa jirru. Akka bara kanaatitti wantoonni hojiiwwan qophiiwwan duraa keessa galle jira, gochaan keessa galle jira. Sanaaf yoo hawaasa kana waliin taane qaama amma waliin mari'annu kana waliin yoo taane hunduyyuu bakka jirutti ga'ee isaa yoo ba'e misooma biraa misoomsuudhaaf wanni baay'ee nu rakkisu baay'een isaan jiraatu. Kanaaf abbootii qabeenyaa handhuunfas haa ta'u waldaas haa ta'u bara kanaaf 2-3 keessummeessinee jirra. Bara kana immoo akka ergemmaa kaasan gamoon magaala Leemman keessa jirtu lakkoofsan 5 jedhanii kaasan bara kanaaf gamoon irratti ijaaramuu danda'u qaba waan jennu waan of harkaa qabnu iddoo 5 qopheessinee jirra jechuudha. Kanaaf gamuma kanaan namoonni carraa dursaa fayyadamtan misoomsitan ergaa dabarsaa galatooma. Amma piroojeektii amma hin hojjanna jennee yaannee kaane kun dhaabbachuufi miti. Yookaan kana eegallee waa dubbannee galtee siyaasaa godhachuufi miti. Barnoonni dhimma galtee siyaasatiif itti fayyadamtu miti jechuudha. Waan dhaloota ganaa lafaa dhuftu irratti hojjettu, waan waggaa 30-40 baranaa dhandhama isaa bartu har'a waan irratti hojjettu malee har'a hojjettee boru ganama dhandhama isaa waan argattu miti jechuudha. Kanaaf dhimma kanarratti cabiinsa barnootaa bara kana nu qunname. Keessumattuu akka bara kanaatitti akka aanaa Qarsaa seenaa aanaa Qarsaa Maallimaa keessatti wanni barana nu qunname yoomumaa nu qunname hin beeku. Akka obbo Tafariin jedhan aanaan Qarsaa Maallimaa ijoollee sammuu gaggaarii qabdu gaafa barsiisnu gaafa baratan naamusa gaarii kan qabatan iddoo gurguddaa kan gaan kufaatiidhaan kan hin beekamne Qarsaa Maallimaa keessaa ba'a. Dur akkas. Amma garuu isinitti haa mul'atu nama 100 qorame namni 16 yoo darbu
hammam akka sammuu namaa gadi haamilee namaa tuqu namni ilmoo qabu itti dhagahamuu danda'a jechuudha. Namni dhuguma biyya kana jaalatu itti dhagahamuu danda'a jechuudha. Maali rakkoon kanaa jennee barsiisota 600 laayiskuulitti walitti qabnee gaafa mariisifnu namni bakkas dhaabbate sun rakkoo ofii of gaafachuu dhiiset mootummaa yookaan paartiitti quba qaba. Gahee kiyya maalan bahee kan jedhu hin jiru. Ijoollee bara kana kufan keessaa mee eessa jiru jennee daataa isaanii yoo barbaannu namni 38 bosona jiraa dhan irra geenya amma. Kan nu irra geenye kan biraadha. Silaa ijoollee sun baratanii cimanii yuunivarsiitiitti eegamu. Abbaan ijoollee sanii 12 fixee bosona galaa odoo hin taane yuunivarsiitii naa gala jedhee eega. Barbaadde haata akkasitti barbaadde firra akkasitti barbaadde eebbifamee akka ba'uuf barbaadde. Garuu cabiinsi sirna barnootaa wajjinii wal qabatee jiru akka mootummaattis yoo laalle dhimmi qulqullina qormaataa qofa irratti hojjetamuun sun qulqullina barnootaa jallaarraa kaasee irratti hojjetamuu dhabuun sun qulqullina haala barsiisa irratti hojjetamuu dhabuun sun barsiisan mana barumsaa tokko keessatti akkanumatti kaanee moonuu galee riisarchii wayii goona jennee barsiisan barataa barsiisuudhaan dura dhaabbate gaafii barataadhaaf hin deebisne baay'ee qabna of harkaa. Dhalootuma ammaa keessatti kan oomishame baruma kiyyaaf keessan kanaa jechuudha. Garuu barataa dura dhaabbatee boru barataa biyya kana ceesisu jennee akkasitti ilaallu. Gaafiin barsiisaa akkanatti jiru kana akkam gootuu jettanii isin kaastan dhugaadha waan nama yaaddessu waan sirriidha. Waan jarris itti yaaduu qaban. Mana itti gaarre kana keessa waan gaarii keessa galchinee akka gaariitti namni seenee akka ba'u gochuudhaaf har'allee jarri barsiisaa maachuriitii sadarkaa sanirra ga'e qabaachuu qabnu akkamii eessaa arganna waan jedhan itti yaaduu danda'utu itti jiraataa jechuudha. Hojii manaa guddaadha isaaniif kun. Nu yaaddessa. Akka isin jettan waan baranneef bakkee kana teenya xiqqaasa baay'atu jechuudha. Garuu dhaloon nammaa kun galaa mana keechan laalaa daa'ima kutaa 6-7 barattu. Dabtara isaanii banaa laalaa. Ijoollee keejii galchitan kana dabtara isaanii banaa laalaa gaafadha. Maal isinitti himu? Oolman keejii saantibii argatu laalamoo waa'ee barataati isa cinqa. Kanaaf dhaloota hundattuu dhagahamuu danda'utu itti jiraata. Har'a sa'aatii silaa barnoonni baduu hin qabne silaa qeen barnootaa kun akka amma jennu kana ta'uu hin qabne jaarraa 21ffaa keessatti irraan gadee gadi deemaa jirraa jechuudha. Kanaaf amma maala goonuu waan jennu kun baay'ee waan nu dhiphiseef isaan isa ulfaatana galatoomanii investimantiif isin barbaanna jennaan waan hedduu kaasanii kana keessaa lakki kanarratti odoo ta'e waan jedhu kana ammaraaqii nuu dhiyaate san kana odoo ta'e gaariidha kan jennu kana fudhanne rabbi yoo kan milkeessu ta'e gaati itti deemnetu malaallaa jechuudha. Kan barbaannu deeggarsa keessan gorsa keessan barbaannu waldaan dhaabbanni kunis kanuma barbaadaa jechuudha. Hamma danda'amaa ta'etti yaada qabdan yoo achirratti gaa namni barate as keessa baay'eetu jira. Maastireetii kan fudhattan baay'eetu jira. Beekumsa baay'ee kan qabdan as keessa jirtu. Yoo akkana gootan hojii kana qinaatti jettanii riisarchii mataa keessanii illee jara kanaa yoo dhiyeessitan hin fudhatu galtee ta'aaf irratti hojjetu jechuudha. Kanaaf isinis humna keessan beekumsa keessan naannoo kanatti akka nutti hin qusanne kan jedhu kana isinii kaasetiin walumaa galatti garuu guyyaarraa kan barbaanne yaada ummataa maal jedhu laata maal yaadanii wanni nu dhiphise kun isaan dhiphisee jiraayi waan jedhu kana waa isinirraa baruu fi waan barbaannu argannee jirra. Kanaan booda garuu hojii manaa nutti kenname kana nu waa'ee dhimma kanaa wajjin wal qabatee egaa dubbiin barnootaa kun dubbii cimtuudha. Wanni isin kaastanis hojiin manaa ba'aa guddaadha nuufi nu warri hooggansa taane teessoon keenya teessoo yerooti. Kan biraa itti dhufaa in darbaa dabarsaa deema. Yoo ummanni duuba jiraate sun maalirra naagee jedhee dhiibbaa kan geessisu ta'ee jiraate namni dhufee darbus waan fuudhee deemuu dirqama itti ta'a jechuudha waan ummataa waan ta'eef. Nu amma jirrutti garuu akka dubbii qeerramsa eegee qabanii gadi dhiisanii jedhan sanitti eegee jara kana qabneet yaaddesineet hojiitti galchine waa isinitti argisiisuudha deemna. Kanaaf hundi keessan gama hundaan qophaa'ummaa qabaannu
akka amma jedhame bulchiinsi magaalaa waan xumuruu qabu xumureetii jira. Nunis akka aanatti waan xumuruu qabnu xumureetti eegaa kan jedhu ta'uu isaati. Yeroo muraasa booda immoo dhakaa bu'uuraa keenye hojii kan itti eegalchiifnu ta'a jechuudha. Hojii kan itti eegalchiifnu ta'a hundumaafu yeroo keessan nuu kennitanii asitti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Tashoomaa Badhaasaa jedhama. Bulchiinsa hojii gaggeessaa magaalaa Leemmani. Marii keenya waldaan caffee dargaggoota akka aanaa keenyatti damee tokko qaba magaalaa Leemmani. Kanaaf yeroo ammaa kana waldaan caffee kun mana barnootaa keejii kaasee hanga sadarkaa tokkoffaatitti ijaarsa isaa jalqabuuf waan duraan hojjechaa ture biratti akka aanaa keenyatti rakkoo bulchiinsa gaarii ta'e uummata kana dhibaa kan ture rakkoo isaa hiikuudhaaf jecha gama kana yoo dhufu nus lafa duraan kennineef irratti babal'ifannaadhaaf lafa mana barnoota kanaa ta'u lafa kaaree 4,315 ta'u dabarsinee kennuudhaaf yeroo taanu hawaasa waliin wal barsiisnee piroojeektiin kun piroojeektii hawaasaa akka ta'e waldaan kunii fi hawaasni kun wal beekanii karaa fuulduraa waliin hojjechuu akka danda'an piroojeektii kana kunuunsuu tiksuu akka danda'an hojii waldaan kun gaafii aanaa keenyatti gaafii bulchiinsa magaalaa keenyatti gaafii qaamota garaagaraa waan ta'eef gaafii gaafannee kanaaf deebii argachuu keenyaaf deebi'ee kanaaf immoo yaada hawaasa keenyaa kan duraan gaafachaa turan sana deebiitti argachuu isaaniitiif hawaasnis baay'ee kan gammadan ta'u abdii kan qaban ta'u nus gaafii gaafachaa turre mootummaa bakka buunee waldaa kanarraa deebii argachuu keenyaaf akka nama dhuunfattis akka hojii gaggeessaa magaalaa Leemman uummata magaalaa Leemman bakka bu'ee gammachuu guddaa natti dhaga'amu isaa ibsuun barbaada. Gansaa waldaatiif hojiiwwan aanaalee biraa biratti godina biraa biratti damee waldaan kun qabuun hojiin gaariin hojjetamaa turee jira. Akka aanaa keenyatti hojiin bal'aan hojjetamaa turus akkaataa magaalota biraa godinaalee biraa keessatti hojjetamaa tureen hanqinni tokko jiraachuu isaa waliin mari'annee irra geenye jirra. Hanqinoota duraan turan sana gama hawaasatiinis gama dameetiinis waan hiikkateef kana booda fedhii hawaasa kana yaada hawaasa kanaatti irra dhaabbatanii waan har'a irratti mari'annee irratti waliigalle kana akka isaan yeroo waliigalle kanarraa kaasanii hojii waliigalle kana akka jalqaban dhaamsa isaan waldaadhaaf kaasa. Gama hawaasatiin hawaasni kun gaafii isaaniitti piroojeektii hojjechiifachuudhaaf gaafatanii deebii argatan kana duukaa akka bu'an akka kunuunsan akka tiksan waldaa kana akka jajjabeessan asumaan hawaasaafis dhaamsa godha. Ishi Tiksitee Shoomeen jedhama jiraattu magaalaa kanaati. Okkee guyyaa har'aa yaa waamicha akka aanaatti nu taasifame irratti dhimma ijaarsa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa irratti akka argamnuuf xalayaadhaan nu waamanii turani isaafan asitti argame jechuudha. Guyyaa har'aa yaa marii asitti taasifame irratti keessattuu dhimma barnoota wajjin wal qabatee kan jiru irratti rakkoolee akka aanaa keenyatti qabnu keessattuu oolmaa daa'immanii wajjin wal qabatee daa'imman keenya bakka itti barsiisnu rakkoo guddaa akka aanaatti qabnayyu. Kanaaf immoo xiyyeeffannoon itti kenname waldaan dargaggootaa caffee waliigalaa manni barnootaa naannoo kanatti akka ijaaramuu fi waan yaada sana dhiyeessaniif baay'ee gammadeen jira. Marii irrattis yaadota ka'aa turan dhageessaniirtu namni uummanni keenya baay'ee gammadeeti kan fudhate jechuudha. Kanaaf warra gammadan keessan jira jechuudha. Uummata keenyaaf ergaan ani qabu piroojeektiin kun piroojeektii guddaadha. Maallaqa guddaadhaan kan hojjetamudha. Kanaaf duuka bu'anii piroojeektiin kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramee hawaasni keenya akka tajaajilamuuf hawaasnis isaan cinaa dhaabbachuu qaba waan jedhu sanan qaba. Maqaan koo Leellisaa Addunyaan jedhama. Jiraataa magaalaa kanaati. Haalli marii kana keessatti adeemsifame dhugaa dubbachuuf yoo taate waan dheebuu hawaasaa keessa jiru keessattuu hojii misooma barnootatti irratti rakkoo qulqullina barnootaa sirna barnootaa wajjiniin waggoota 30 keessatti irratti hojjetamaa turee fi kufiinsa mudate kana furmaata kennuu danda'a. Dhaloota karaa gadiitii qaruu irratti ni hojjeta jedheeti hawaasni asitti mari'ate nu waliinu
dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namni laphee isaarraa itti gammadeeti kan yaadicha kaasaa ture. Dhumarratti marii gadi fagoo gaggeeffamerraan kan ka'e namni yaada wal fakkaataadhaan irratti waliigalee xumureera. Anis qaamuma sanii jechuudha. Kanaaf haalli mariin itti gaggeeffame dhimmi tokko tokkoon ka'ee iccitii fi wanni dhoksaa tokko irra dabameen darbin irratti mari'atamee xumuramuusaa akka nama dhuunfatti baay'ee natti toleera. Seensa irratti hojiiwwan gurguddaa naannoo Oromiyaatis ta'ee naannoodhaan alatti hojjechaa turani nutti argisiisaniiru. Hojiiwwan mul'atan sun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee abdii kan namatti horanidha jechuudha. Nutumtuu kan abdachaa jirru hojiiwwan tanaan dura iddoo adda addaatti hojjetamanii fi xumuraman sana yoo laallu kunis lafuma sanatti argama jenneeti kan abdannu. Hojiiwwan sun muuxannoo gaarii isaaniifis ta'e nuuf abdii guddaa ta'eera jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatitti saffisa kana yoo jalqaban qulqullinaan yeroo isaatitti eegatee akka xumuramu yoo godhan ogummaa ogeeyyii ciccimoo fayyadamanii akkaataa amma itti hojjechaa turaniin humna dabalataa argatanii yoo hojii kana keessa hin deemu taate waldichaafis bu'aa guddaa buusuu danda'a jechuudha. Waldaan kun waldaa bu'aa maleetii miti, waldaa bu'aati. Waldaa bu'aa akkuma ta'e bu'aa guddaa immoo hojii hojjete kanarraa bu'aa guddaas argachuutu irra jiraata. Hawaasni naannoo kana baay'ee dheebuu barnootaa qaba waan ta'eef keessattuu oolmaan daa'immanii bulchiinsa magaalaa Leemman kana keessa jiru baay'ee gadi bu'aadha baay'ee isaanii jechuudha. Karaa qulqullinaa hoolaallee akkaataan dhufiinsa isaanii kun immoo warra sanaaf hir'ina iddoo sana jiru daa'imman isaaniitiif ijoollee isaaniitiif hin guuta jennee abdanna waan ta'eef haalota dursanii mijeessuu qaban gaafa waldaan canfee dargaggoota waliigalaa damee ana qarsaa maallimaa hojii jalqabeera hojii jalqabuu fi gaafa ittiin jedhan wantoota isaanirraa barbaachisu miidiyaa kanarraa yoo dhaggeeffatan haala mijeessuufii qabu jechuudha. Haala mijeessuufii qabu. Guyyaan hojii jalqabamu hojiirraa jalqabee guyyaan barattoonni barachuu jalqabamu barsiisuu irraa jalqabee gara mana barumsatti dhufu waltajjiin adda addaa yoo barbaadame yaada irratti kennu boru komii kaasurra yaada irratti kennuun barbaachisaa waan ta'eef haalota barbaachisaa ta'e dursitanii waldaa kanaaf iddoo waan mijaa'uu isaanii qabu gaafii isaaniitiif deebii hatattamaa yoo kennitaniif isaanis bu'aa isinii barbaachisu dafanii ijoollee keessaniif akka kennu taasisuun isinirraa eegama waanuma jedhu kanan isaanii dabarsuu barbaada. Maqaan koo Siidaa Geetahuun jedhama. Arkitektiidha. Dhaabbata Siidaa Diizaayin Konsulting Arkitektis irraan dhufe. Kana dura diizaayinoota hedduu piroojektota hedduu kanneen akka Ikoo Riizoortiif manneen jireenyaa akkasumas baar inda reesturaantii kana caffee wajjin hojjechaa turre. Ammas har'a immoo marii baay'ee namatti tolu ture. Magaalaa Leemmanitti mana barumsa oolmaa daa'immanii fi akkasumas sadarkaa tokkoffaa saxaxasaa maal akka fakkaatu uummata naannoo kanaatiif dhiyeessine isaanis yaadachi irratti jiru gammachuu qaban sodaa qaban akkasumas immoo maaltu sirrachuu akka qabu maalitti dabaluu akka qabnu akkamittiin akka deemnu isaan kana irratti yaadannoo kennaniiru yeroo baay'ee namatti tolu ture. Walumaa galatti waa'ee mana barumsichaa maal fakkaata kan jedhuuf manni barumsichaa asuma magaala keessaa naannoo kaaree 4155 irratti kan ijaaramudha. Innis of keessaa mana barumsa oolmaa daa'immanii fi akkasumas immoo mana barumsa sadarkaa tokkoffaa kan of keessaa qabu kan sadarkaa isaa eeggate kan qabudha. Isa qofa otoo hin taane egaa sagantaalee manni barumsa sadarkaa isaa eeggate tokko of keessaa qabu hundumaa kan of keessaa qabudha. Kanneen akka laaboraatoorii bakka oolmaa daa'immanii bakka dargaggoonnii fi daa'imman illee itti taphatan kallattii garaagaraatiin akka waliin maknetti kan mana barumsa oolmaa daa'immanii fi kan mana barumsa sadarkaa tokkoffaa kaawwameera. Laaboraatoorii 3 kan qabu laabraarii sadarkaa isaa eeggatee fi kanneen biroos kan of keessaa qabudha jechaadha. Dareewwan barnootaa gara 25 hanga 30 kan of keessaa qabudha yoo ta'u innis gamoowwan 4 of keessaa qaba. Mana oolmaan daa'immanii biildingii tokko yoo ta'u mana barumsa sadarkaa tokkoffaa immoo yeroo jennu inni abbaa darbii 3 kan qabu jira, abbaa darbiiwwan 2 kan qabu jira. Isaan kun egaa wantoonni beezik ta'an hundumaa kan of keessaa qabaatudha. Walumaa galatti naannoo barattoota 1500 ol kan keessummeessuu danda'u yoo ta'u innis walumaa galatti innaa bajeta ammamii fudhachuu danda'a jennee yeroo tilmaamnu gara bajeta
miliyoona 129 waan akkasii fudhachuu danda'a. Innis egaa akka yaadametti gara naannoo waggaa 4tti sadarkaa yookiin feeziidhaan waggaa 4 keessatti xumuramuu danda'a jechaadha. Walumaa galatti haalli jiru isa kanaadha. Yaa akka naannoo sana faana haala deemuu diizaayinii deemuu danda'udha. Innis barattoonni naannoo sanarratti barumsa baruuf barsiisuu sana kan jajjabeessuu danda'u haala sanaatiin kan diizaayin ta'edha jechaadha sun kanadha. Maqaan koo Jidduu Jamboolaan jedhama. Walitti qabaa koree waldaa dargaggoota caffee damee aanaa Qarsaa Maallimaati. Kana dura hojiiwwan akka aanaa keenyatti hojjetamaa turan hojii boonsaa fi hojii gaariidha. Yeroo dhiyoo kana keessa garuu sababa rakkoo nageenyaatiin sochiin adda addaa laafaan jira komiin uummanni kaasu sirriidha jechaadha. Kanaaf kana booda manni barumsaa amma ijaaramu ta'u kun yoo hojjetamee kan amma dhumaatti deemamu ta'e uummanni keenyas hawaasni magaalaa kana abdii guddaa kan nurraa qabuu fi nutis immoo hojii sochii fuula dura haalli nageenyaa kun yoo gaarii nuu ta'e hojii keessa gallee misoomsinu ta'uu eenyu gallaaf jechaadha qaalii gallaaf waan ta'eef akka waliigalaatitti walitti qabaan pirezidaantiin keenya Bosanyii Dashuu sochiin inni nu godhaa jiru akka aanaa keenyatti xiyyeeffannoo isaan irratti godhaa jiran baay'ee gaariidha waan ta'eef kana fuula duraaf nutis abdiidhaan kan hojjennu ta'uu isaati jechaadha. Hawaasni karoorri keenya karoora mana barumsaa ture hawaasni keenya immoo akka aanaa keenyatti maal jedhu waan jedhuuf kan walitti qabne hawaasni keenyas immoo karoorri nu qabanne kun sirrii ta'uu isaatii fi yaadni hawaasni kaasaa jiru baay'ee gaarii fi karoora keenyas kan nu mirkaneessan ta'uu fi hojii fuula duraattis hawaasni duubaan dhaabbatu ta'uu isaati jechaadha. Hawaasni naannoo kana hojii hojjennu keessatti nu cinaa akka dhaabbatanii fi yaada gaarii akka nu kennan hojii immoo hojjetamu kanas kunuunsuu fi nu cinaa akka dhaabbatan ergaa kiyyan dabarsuu fi barbaada.